Shama daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed waliin marii qabna. Mariin keenya dhimmoota haala yeroo fi egeree siyaasaa Itoophiyaa irratti kan fuulleffatu ta'a. Qabxiilee garaa garaa kaasuudhaan kan irratti dubbannu ta'a. Jawaar stuudiyoottis ta'u guyyaa sabaaf sablammii kabajaa irratti kan argamnu. Waggaa guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 14ffaa kabajaa jirruun si ga'een jedha. Guyyaan sabaaf sablammoota hangeenye kanaadha. Guyyaa maqaa isaaniitiin kabajamu malee sabaaf sablammoota biyya kanaatiif guyyaan isaanii bahe kan jennu guyyaan isaanii dhugaadhaan kan kabajamu gaafa sabaaf sablammoonni kun qabsoo addaa waggoota 50 godhan kanaan jijjiirama fidanii jijjiirama kanaan immoo sabaaf sablammoonni bakka bu'oota isaanii filannoo ifaaf bilisaatiin filatanii bakka bu'oonni isaanii naannoo isaanii irratti mirga hiree ofiin bulchuu guutuu qabaatanii sadarkaa federaalatti immoo bakka bu'ummaa dhugaa kan sobaa kan namni gadi erguuf osoo hin ta'in kan isaan of keessaa filatanii gaafa bakka bu'anii sirni federaalaa dhugaa gaafa ijaarame gaafas sabaaf sablammoota biyya kanaatiif guyyaan dabre jenna. Hanga irratti Ihaadeeg jalatti kan godhamaa jiru ka maqaa sabaaf sablammootaatiin sirbi sabaaf sablammootaa ittiin sirbame garuu sabaaf sablammoonni dhugaa isaanii haqa isaanii qe'ee isaaniitii fi sadarkaa biyyatti ittiin qabanne waan ta'eef maqaadhaaf yaadanna malee dhugaadhaan guyyaan sabaaf sablammootaa as gahe hin jennu. Haa ta'u garuu erga maqaadhaaf ta'e qabsoo isaaniitiin gara fuulduras ka'arra maqaadhaaf dhufe kana boru dhugaadhaaf akka godhan abdiin qaba. Tolega OMN miidiyaa federaalizimiin dhugaan keessatti mul'ataa jiru jechuunis guyyuma kana sababeeffachuun kan nu galateeffatanis jiru hojii gama kanaan hojjetamaa jirus cimuu qabaa jechuudhaan yaadni daawwattoonni kallattii garaagaraatiin nuun ga'aa jiran jiru. Mee fuulduraaf keessumaa waltajjiiwwan sabaaf sablammoota biyyattii kana walitti fidan akkasii akkuma jettee inni kanaan dura tareetti fakkeessaafis ta'uu danda'a. Fuulduraaf akka jiraatuuf maaltu ta'uu qaba jetta hiikni qabaatu hariiroo hawaasa biyyattii jabeessuudha. OMN egaa miidiyaa qabsoon Oromoo dhalchiteedha. Miidiyaa uwwisa qabsoo Oromootiif uumuudhaaf dhalateedha. Miidiyaa immoo isa duwwaa seenaan jiruudha. Waggaa qabsoon keenya dhalattu uummanni keenya qabsaa'onni keenya qawwee kaasuu duratti miidiyaa fuudhuudha kan deemanii miidiyaadhaan sagalee uummataa sammuu uummataa bilisoomsuu irratti kan fuulleeffatanii gaafa Mogadishootti eegalerraa kaasee hanga har'aatti ukkaanfamuun maal akka ta'e dhugaan uummataa ukkaanfamuun maal akka ta'e ni beekna uummanni Oromoo. Sirni cunqursaa qawwee qafaanii miti kan nama bulchu miidiyaa nama dhorgatee iyya si dhorgatee kiyyiba isaa dhugaa fakkeessee dhugaa kee awwaaleet kan deemu. Kanumaaf nulleen haa xeeffannee kan OMN dhaabne kanaaf akkuma OMN sagalee qabsoo Oromoo ta'ee gumaata guddaa buuse sabaaf sablammoonni biyya kanaa kan nu wajjin cunqurfaman kan nu wajjin dhugaan isaanii awwaalame dhugaa isaanii akka argataniif waan barbaannuuf hawaasa hedduudhaaf kennaa turre affeeraa turre hawaasa Somaaliyaa hawaasa Sidaamaa amma immoo daran babal'isaa jirra. Gara fuulduraatis miidiyaan kun sabaaf sablammoota hundaaf gara lamaan tajaajila. Gara tokkoon hayyoon isaanii hogganoonni isaanii siyaasaa biyyattii kanaatti irratti sagaleen isaanii akka dhagahamuuf affeeruudhaan kan dhiyeessaa jirtanii kan biraa immoo afaan isaaniitiin dantaa isaanii yaaddoo saba isaanii hawwii saba isaanii akka dhiyeessan. Kun adda kan amma VOA irraayis taate kanneen Jarman kanneen biraatirraa adda. Editooriyaal keenya irratti osoo hin ta'in editooriyaal mataa isaaniitiin nu wajjin akka hojjetan dantaa mataa isaanii afaan ofiitiin deeggarsa keenyaan akka bakkaan gahan kan kenninu kun gara fuulduraallee cimee kan deemu jechuudha. Bu'aan hojii kanaan argamaa jiru akkamiin madaalama keessumaa amma gara Sidaamaa fa'aa yoo deemne hanga gaaffii hawaasaa deebisuuttis wanti deemamee jira. Akkamiin ilaaltame? Jijjiirama naannoo Somaaleettis ta'ee Sidaama keessatti dhufe hin deeggarre malee nuti bu'uura miti. Jijjiirama hundaaf bu'uurri qabsoo uummata keessatti dachii irratti godhamuudha. Haa ta'uutii uwwisa miidiyaa kennuudhaan OMN sagantaan afaan Somaaleetiin dabarsaa turan abdiilee irratti dhiibbaa gochuudhaan isa kaasuu irratti shoora guddaa taphachuun isaa waan akka ta'u miti. Kan saba Sidaamaatis yeroo biyya alaa jirurraa kaafnee kennee fi boodarra immoo kan mataa isaaniitillee dhaabbatanii deemanii tokkummaan ciminni murannoon wal hubannaan saba Sidaamaa jidduutti akka uumamuuf
shoora guddaa taphatee dheetan kan yaadu amma immoo miidiyaa uummata ofaanii isaanii qabatanii kan deemanii hawwiin nuti qabnus yeroo gabaabaadhaaf airtime kennanee fi humnaan gargaarree booda saboonni hundumtuu miidiyaa mataa isaanii akka qabatan dandeessisuu irratti kanarratti saboota hedduu wajjin hojjechaa jirra gara fuulduraas hojjetamaa kan deemu ta'uudha. Maaliif uummanni dhugaasaa afaan isaatiin haala isaatiin himachuu hin dandeenye dhugaasaa barbaadachuu baay'ee hin danda'u. Maayizawwee afaan ofiitiin yeroo baay'ee amman kareji kanan godhu afaan isaaniitiin akka dabarsaniif afaan ormaatiin afaan ingilizii ta'u afaan amaaraa afaan arabaatiin waa'ee saba keetii waggaa dubbattu gurratu dhagaa. Afaan keetiin waa'ee saba keetii dubbattu garuu wanni ati dubbattu dhuka seena lafee seena. Kanaaf saboonni afaan isaaniitiin dhimma isaanii akka dubbatan akka dhageessifatan itti amanna hojiinis waan mirkaneessineef gara fuulduras hin deemna. Warri walaayitaa eegalee jira sabootuma hundumaafuu warra Afaaris dabalatee yeroo gabaabaatti eegalu sabootuma hundumaafuu hin kennina jechuudha. Tole egaa dhimma guyyaa sabaaf sablammii fi hariiroo gama kanaan jiru cimsuudhaaf hojii hojjetamaa jiru irratti erga mana dubbanne gara qabxiilee ijoo marii keenya guyyaa har'aatti ceena. Magaalota Ameerikaa fi Awurooppaa garaagaraa keessatti hawaasa diyaaspooraa kana waliin turtii taasisaa turte. Mee mariin hawaasa diyaaspooraa waliin taasifame kun akkam ture waan jedhu gabaabumatti ilaallee gara qabxiilee birootti isaa ceena. Marii mirqaana qabu ture. Akkuma agarteetti marii deeggarsi guddaanis mormiin ciccimaanis irratti godhamee ture. Akeekni egaa uummata diyaaspooraa kana keessatti hin guddadde. Keessatti qabsoos gaggeessaa ture yeroo adda addaatti yeroo yaadni haaraan dhufu yeroo duula gaggeessuu deemnu keessattuu waggaa waggaadhaan yeroo deeggarsa uummanniif sochoonu taa'uun hol kan jennuun takkaahuu marii galma keessatti marii bilisaa irratti godhuudhaan kan beekamnu addunyaa irratti akka OMN'tti kan jaarre gara dameelee yookiin chaaptar 67 qabna jechuudha namoota ciccimoota kana kan hojjetu kanaaf keessattuu filannoo kanaan wal qabatee uummata keenya wajjin mari'achuu fi deemuu qabna kan jedhuun yeroo deemetti of course warri mormii barbaadu jira. Mormiinis godhamaa ture deeggarsiis godhamaa ture akeeka guddaa ittiin deemne bakka hin geenye dhufne kan dura dhimma filannoo irratti xiyyeeffannoon guddaan akka godhamuuf filannoon hin godhamee mootummaa murteessee jira. Haa ta'u garuu gara mootummaatiinis gara mormitootaanis qophiin hin turre qophiin kun silaa bara darbee eegaluu qaba ture. Lafarraa harkifannaan kun filannoon kun bu'aa irraa barbaadamu jechuun gara dimokiraasii nu ceessisuu irratti bu'aa irraa barbaadu nu buusuu hin danda'u. Kanaaf dadammaqiinsi ka'uu qaba kan jedhuun diaspora engagement sanitti kan deemne sun akkuma agartutti amma Itoophiyaan guutuu waa'ee filannoo haasaa waan jirtuuf bu'aa irraa barbaadamu argame jedheetiin kan yaadu. Kan lammaffaa gama mormitootaatiin hojii gaariitu nu hojjetame. Mormiin godhame sun uummata keenya baay'ee kakaase. Cabbiidha yeroo ammaatti Ameerikaan fi Awurooppaan baay'ee qorra. Namni yeroo kaan taa'eetu sila miidiyaadhaan laaluu barbaadus morkiidhaan akka bahu OMNs akka deeggaru aktiivli akka hirmaatu godhee jira. Gara kaaniin warri mormii san mormii san cinaan asuma mootummaa keessas warri qindeessaa turetu jira. Biyya alaattis dhaabbileen adda addaas qindeessaa turani. Akeekni isaanii anaa fi qeerroof Oromoo maqaa balleessuudha. Haleellaa ofumaa biyya kanatti geggeessan jeequmsa biyya kanatti ofii geggeessan nurratti maxxansuudhaaf keessattuu faranjoota biratti akka jibbamnu akka abaaramnu balaaleffatamnu gochuudhaaf nu xureessuudhaaf kan godhame ture. Achirratti kan agarre garuu warri isaan qindeessanii ergan naamusa mormii warra hin beekne safuu mormii warra hin beekne waan ta'aniif Jawaaris qeerroonis Oromoonis jeequmsa uumuu jibba geggeessuu kan jedhu qabatanii dhufanii garuu bifa nama gaddisiisuun namoonni arraba hamaa warra galma seenuu irratti godhaa waan turaniif ifaan ifatti faranjoonni silaa isaan dongorsiisuu barbaadan sun ifaan ifatti warri jibba geggeessu eenyu akka ta'e warri intolerant ta'e warri violent ta'e qawwee hidhatanii hanga dhufuutti kan gahanii warri humnaan deemuu barbaadu warri jeequmsa kaasuu barbaadu eenyu fa'aa akka ta'an ifatti hojuma isaaniitiin afaan isaaniitiin kan saaxiluu dandeenyu ture milkii guddaa ture jechuu dandeenya. Gama kan biraatiin gama dhaabolee amantaa Oromoo gidduutti illee waltajjii hariiroon jabaan itti uumame wanti fakkaatu jira amma DC'tti waltajjii gaggeeffame irratti keessumaa cheerchii Pirotestaantii hojiin hojjette yookaan murtoo fudhattee wal qabate
hedduun dinqisiifataati kan turan gama miidiyaalee hawaasaatiin. Mee dhimma sana akkamiin ilaalte? Wagoodha waggaa laalamu malee Oromoon tun fagaattee deemtee jirti beektaa. Dhimmi amma amantiidhaan wal qabatee dhufu biyya alaatti keessoonni keenya fi sheekonni keenya hojii kanaa eegalan baay'ee turaniiru. Yeroo qabsoo sanitti namni hin irraanfata malee beektaa shoorri abbootiin amantii biyya alaatti biyya keessa jiran hojjetan laafaan turre. Kanaaf tokkoffaa akka kiristaanattis waldaaleen jiran wal hubannaa cimaa qabu. Wal hubannaa cimaa qabu, luboota sabboonummaa ciccimaa qabaniin kan hoogganamaa jiran. Lammaffaan sheekonni keenyas sadarkuma addunyaatti wal quba qabu, sadarkaa diyaasporaatti sirriitti wal quba qabu, waan deemaa jiru sirriitti quba qabu jechuudha. Amma wanni diisitti waan tasa uumame miti. Namni keenya sirriitti wal quba qaba, abbootiin amantaa sirriitti wal quba qaban. Dongoroota dura turan illee hirreessaa turre maaliif qabsoo Oromoo keessatti hamma tokko abbootii amantii kana cinaatti dhiibuun ture. Maaliif qabsoon turis koominizimii keessaa bahurraa kan ka'e shoora amantiin qabdu baay'ee gad xiqqeessanii ilaalaa waan turaniif yeroo nama biyya alaa barnootaaf dhageessanitti warra amantii warra siyaasaa jedhamee namni adda laallama ture. Warri bakka siyaasaa dhaqu charchiis masgiidas hin dhaqu, warri masgiidaaf charchii immoo bakka siyaasaa hin dhaqu ture. Guddaan hojiin hojjenne warra hawaasni keenya kan amantii siyaasaa keessatti hoogganummaa taphachuu akka qabuu fi dhimma Oromoo irratti moggaa taa'uu akka hin qabne hojii baay'eetu hojjetame. Saba saniin neetworkiin hoogganoota amantii tokko keessattis interfees cimaatu jira. Hayyoonni amantii amma THDsitti agarte kun bilchina siyaasaa cimaa warra qabu, sabboonummaa cimaa warra qabu, qabsaa'ota amantii ofiitiifis Oromummaa ofiitiifis namummaafis warra qabsoo cimaa godhaa turedha. Saba kanaaf wanti DCtti yaalame sun fashaleessuu irratti akka fashalaa shakkii qabaachaa turre. Namoonni baay'een amma DCtti yoo gootan maal jechaa turan. Ani fully confident in ture maaliif akkuma daa'imman abbootii amantii wajjin marii jabaa waan gooneef duula godhaman kan akkamitti cabsuu akka dandeenyu osoo mari'atiin walii galuun danda'ama ture. Walitti dhiyeenya haaraa hamilee guddaa uummata keenyaaf godheera, ija addunyaa duratti jara san qaanesseera, san bira darbee garuu anaaf waanan beekuuf abbootii amantii kana nan beeku hunda isaanii waanan beekuuf yeroo kamittuu Oromummaa fi irratti warra duuban deebine. Tokkummaa saba keenya irratti warra taakkuu takkuuf duuban deebine akka ta'an qabsaa'ota buleeyyii akka ta'an waanan beekuuf waanumaan irraa eegeen arge malee wanni haaraa baay'een agarre garuu uummata keenyaaf wanni isaan godhan sun waan galata guddaati. Jibba hamaa yeroo godhaa turan sanitti jaalala guddaa agarsiisuudhaan tokkummaa guddaa agarsiisuudhaan waan gaarii godhanii garaagarummaa keenyaa fi mooraa nyaaphaa sirriitti agarre. Mana diisittoonni ta'e sun waan ajaa'ibaati. Nuti mana keessatti abbootiin amantaa gama sadeentu ortodoksii irraa, pirootestaantii irraa, musliima irraa yeroo eebbisan, yeroo tokkummaaf nagaa biyyaatiif eebbisan waa kadhatan alaa garuu maqaa amantiitiin arraba hamaa yeroo itti godhamaa jirutti san qofa osoo hin ta'in abbaan amantii tokko kan eebbisuudhaa dhufe abbaa amantii arrabaaf dhufeen hojiirraa yeroo itti gitame faa kan agartu. Kuni we are vindicated akka Oromootitti guddinaa tumsaatii fi shebba kirisaa bal'oosoo ol ka'anii waan diisitti ta'e san arganii dhugumatti boona guddaadhaan akka warra isaan dhaale kana lubootaaf sheekota isaan dhaalee arran hoogganaa jiru kanaaf galata guddaa fi sirriitti akka ittiin boonaniin abdii qaba. Gama kan biraatiin mormiidhuma taasifamaa ture sanaan wal qabatee akkuma ati sila kaastee qeerroo kana maqaa tureessuudhaaf adeemsi deemamaa ture jira. Ammas adeemsi kun waan dhaabbate hin fakkaatu qeerroo shororkeessummaatti moggaafnaa jechuudhaan gara UN'ttis kan imalan akka jiran odeeffannoon gama miidiyaalee hawaasaatiin tamsa'u wanti mul'isu jira. Qeerroo shororkeessaatti moggaasuun hin danda'ama waan jedhu irratti waa gabaabaa nuun jedhiiti. Qabxii biraatti ceenu. Anammallee wanni qeerroo irratti isaan godhan sana haaraa miti. Duruma gaafa qabsoon keenya eegalturraa duruma gashantamoota gaafa abboota keenyaa dhiphoota zaranyaa jechuudhaan hoogganoota keenya durii irratti duulamaa ture. Cinaa ajjeesaa turanii. Har'a qeerroon baay'ate. Ilmaan Oromoo lakkoofsaan sabboonummaan ciminaan qabsoo keessatti hirmaatan dabalatee dhufe. Maaliif qeerroo irratti duulamaa eenyutu duulaa jira kan jedhu hubachuun barbaachisaadha. Qeerroo irratti kan duulamu qeerroo yakka waan hojjeteef miti. Dargaggeessi biyya kanaa bakka adda addaatti rakkoo uuma. Dargaggeessi naannoo biraa hundaan hoggoloo wal bira qabne garuu naamusa cimaa fi gurmaa'ina cimaa kan qabu qeerroodha. Qeerroo irratti kan duulamu qeerroon waan badii balleessu humna cimaa dantaa murnoota gabaabaa dura dhaabbatu. Dantaa saba isaatiif dhaabbatu humna Oromoo cimaa
humna walqixxummaa cimaa waan ta'eef warra olaantummaa jaarrachuu barbaadu. Tarii warra abbaa irree ta'uu barbaadu. Tarii warra olaantummaa garee tokkoo kaleessaa san deebisuu barbaaduuf gufuun guddaan biyya kana jiru qeerroodha. Waan fedhaa jedhu jijjiirama kana abbaa itti tahee itti wareegame itti cabee taankiidhaan osoo caalamu maallaqaan osoo caalamu tokkummaan humnaan tarsiimuudhaan jijjiirama kan fide qeerroodha. Har'as yoo ta'e waardiyyaan jijjiirama biyya kanaa qeerroo qofa. Qeerroon waardiyyaa ta'e waan dhufe warri jijjiirama kana duuba deebisuu barbaadus warri jijjiirama kana akka isaanii barbaadetti karaa qabsiisuu barbaadanis qeerroo irratti duulaa jiru duulaa itti fufan. Duulli amma godhamaa jiru kuni by the way ifatti uummanni keenya beekuu qaba. Murnoota xixiqqaa fi qofaa miti. Akka ihaadegitti wal gahanii marii godhan irratti maali kan jedhan maqaadhaan waan saalfataniif madabanya addarajaajat waa lama kaa madabanya warra mootummaa jalcaasaa mootummaa jiran jirre jechuu isaaniiti. Madabanya addarajaajat keessa warri jiru rakkoo guddaan isaanii jedhaniit lafa kaan qeerroodha jechuudha. Lammaffaa dokumentiin ihaadeg sun odoo walitti hin baqiin dura godhan tokko kan biraa maal jedha kanuma amma waaltaa raggaxanati jedhan kanas fayyinati jedhanii kan deeman bara kana keesseedhaan by the way hogganoonnis dubbataa turan bara kana keessa warra madabanyaa darajaajat qabuu fi warra tsinfanyaadhaan sabboonummaa qabu jechuudha. Bara kana rukutamuu qabu jedhanii lafa kaayataniit kan deeman duulli Ameerikaatti wiika adda addaatti UN maal jedhanii deemanii fi duulli biyya kanatti qeerroo hogganoota ciccimoo adamsanii hidhuu rukutu qaamuma tokkoon kaayyoon isaa tokkuma humna Oromoo dargaggeessa cimaa kana rukutuudha. Gariin abbaa irree isaa rukutee abbaa irree ta'uu barbaada. Gariin immoo olaantummaa kaleessaa barbaada. Diina waloo jedhanii isaan kan lafa kaa'atan warri olaantummaa kaleessaa deebisuu barbaadus warri abbaa irree ta'uu barbaadus diina waloo jedhanii kan isaan lafa kaa'atan qeerroodha jechuudha. Waa'ee dargaggeessaa waa'ee rakkoo maaliif kan dubbatan irra caalaa kan dubbatan waa'ee qeerrooti. Qeerroon hidhannoo hin qabu. Qeerroon hidhatee mootummaa kanaan wal lolaan jiru. Qeerroon hidhatee hawaasa wal lolaan jiru. Naannoo Amaaraatti warri jiru hidhatee hanga mootummaa garagalchuu socho'aa ture hin tuqamne. Har'allee saba Gumuus fixaa ture. Saba Oromootii fi warra Qimaanti fixaa ture. Beeku warri mootummaa. Waa'ee isaanii hoggaa haasamu hin dhageenyu. Garuu warri mootummaa keessa jirus warri mootummaa ala waan jiru fakkaatus duulli isaan qindaawadhaan qeerroo maqaa balleessuudhaaf ittiin socho'aa jiran humna qeerroo kana defame and destroy waan jedhamu jira. Dura qeerroo kana akka humna dargaggeessaa humna jeequmsa miira qofaan deemutitti define godhuu barbaadanii san booda maqaa balleessu shororkeessa jedhanii maqaa balleessu san booda excuse argatu humna mootummaatiinis humna alaatiinis humna keessanis fayyadamanii daaraa godhanii daakuu barbaadu jechuudha. Kanaaf duulli diisittis ta'e Niiyorkittis ta'e Finfinneettis godhamu tokkuma waan diisitti godhamu bifa xiqqoo tasgabbaa'een faanaa irratti agartaa waaltaa irratti agartaa ETV irratti agartaa jechuudha. Kanaaf wanni qeerroo irratti godhamuudhaaf deemamu yaalamaa jiru filannoo as deemaa filannoo hatuu nu dhoorgan jedhanii waan sodaataniifi abbaa irree ta'uu nu dhoorgan jedhanii waan yaadaniifi sirna federaalizimii kana diiguu barbaadu sirna federaalizimii kana diiguu kan humna qabus dhageettii qabus gahumsa qabus qeerroo akka ta'e ni beeku kana warra dura dhaabate jedhanii waan yaadaniif qeerroo kana maqaa balleessanii rukutuudhaaf itti qoqophaa'aa jiran garuu hin milkaa'an waa'ee amma waan maqaa ittiin balleessan kana wayyaanuma irraa dhaalan wayyaaniinis yaalte maqaa balleesseen san booda balleessite waan tuufuu baddee jechuudha. Warri hafeessoo kan taa'u taate inuma carraaqu malee waan itti milkaa'annatti fakkaatu uummanni Oromoo garuu tikfachuu qaba jechuudha. Gama kan biraatiin waltajjiidhuma magaalota Ameerikaa fi Awurooppaatti gaggeeffamaa turan kanaan wal qabatee dhimmi kaafnu achirratti irra deebitee wanti ibsite tokko jira. Filannoo biyyaalessaa bara kana ni gaggeeffama jedhamee abdatamu irratti akka hirmaattuudha kan irra deebiidhaan mirkaneessite. Maaltu murtoo kanarraan si ga'ee dursa? Duratti itti gaafatamummaan kiyya dirqamni si dhugaa olaalle sirnuma duraasan kuffisuu irratti gargaarsa tarsiimoo gargaarsa kominikeeshinii godhu kan jedhu eegan biyya gales hawaasaa fi mootummaaf qeerroo hamma danda'ametti gorsaa fi waan adda addaatiin jaarsummaan gargaaru kan jedhu. Adeemsa geessa garuu ceehumsi kun karaa yaadameen deemaa akka hin jirre ifa ta'e miidiyaa irratti dubbachaa ture qaamota dhimma ilaaluu wajjinis mari'achaa turre.
odoo deemnu wal dhagahuun hafuu qofa osoo hin ta'in qeeqeen nu dhiyeessinu ce'umsi wareegamni gurguddaan irratti godhame kun jijjiiramni anas dabalatee namoonni kun hedduun gorsaa fi kallattii nuti keenyuun ilmaan Oromoo 5,000 walitti wareegaman 23 walitti madahan kun kararraa jallifamaa akka jiru wanti nu waachaa turre sun dhageettii dhabuu qofa osoo hin ta'in inumaahuu dubbachuun keenya akka hameenyatti ilaalamee doorsifamuun yaaliin adda addaa godhamu irratti dhufuunsaa ejjennoo dhaabbii qabnu akka duuba deebinee ilaallu nu godhe jechuudha. Kanaaf daangaarra teenyee wayiwaachuu iyyuu gorsuu bira dabarree kallattiidhaan keessatti hirmaannee ce'umsa kana karaa qabsiisuu qabna kan jedhu anis namoonni biraas gara wal hubannaatti deemamee jechuudha. Kanaaf gara kan seenne kallattiidhaan hirmaachuudhaan ilaalcha fedhii qabnu hawwii qabnu beekumsa qabnu biyyi kun sabni kun gara itti deemuu qabu miidiyaadhaan lallabuu qofa osoo hin taane hogganootatti himuu qofa osoo hin taane nuhis hogganuu qabna kan jedhu tokko. Lammaffaa filannootti deemaa jirra. Ejjennoon Oromoon waggoota 50 deemsisaa ture kan jijjiirama kan ittiin fidaa ture ilaalcha ideoloojiin Oromoo sun warrootuma Oromoo keessaa biqilaniin yeroo xiqqeeffamu yeroo dhugaan Oromoo sun akka waan dogongora ta'etti yeroo karaan Oromoon hanga irra deeme sun karaa dhiphaaf karaa sirriin taanetti yeroo dhiyaatutti ekeraan qabsaa'otaa maal jedha kan jedhu baay'ee natti dhagahame. Filannoo kanarratti dhugaan Oromoo awwaalamuuf akka deemuun argee jechuudha. Dhugaan qabsaa'ota kaleessaa awwaalamuuf akka deemu natti mul'ate jechuudha. Kana immoo callifnee osoo lubbuun jiru laaluu hin qabnu. Filannoo kana keessatti bifa gurmaa'een bifa qindaa'een sagaleen Oromoo fi sagaleen sabaaf sablammoota cunqurfamoo bahee mul'achuu danda'udha qaba. Ejjennoon Oromoo fi sabaawwan cunqurfamoon deemsisaa turan sun dhuguma dogongora kan biyya diigu ture moo kan jijjiirama biyya kanatti fide kan jedhu baanee warra faallaa sanii socho'u wajjin wal morminee gabayaatti dhiyeessinee gabayaa yaadaa irratti dhiyeessinee uummanni biyya kanaa murteessuu qaba. Kanaaf ammoo beekumsa qabuun dhageettiin qabuun dandeettiin qabuun hirmaachuun qaba. Biraa sagaleen Oromoo sagaleen dhaabbilee Oromoo bifa faca'eef osoo hin ta'in bifa gurmaa'eef tokkummaa qabuun seenee dhugaan Oromoo ammas akka kaleessatitti dirree dimokiraasii irratti mo'attee as bahuu qabdi kan jedhu. Kanaaf gumaata mataa kiyyaa gumaachuufin gara kanatti kan seene dhimmi sadaffaa ani siyaasatti hin hirmaadhu jechuun kallattii siyaasatti hin hirmaadhu jechuun kiyya duuba deebi'ee wallaalu qeeqni adda addaas dhiyaataa ture. Namoonni hedduun siyaasarraa akka siyaasaa xireeffatanii duubatti akka dhaabatan keessattuu dargaggeessi keenya qeerroon keenya paartiilee siyaasaa keessatti hirmaachuurra duuba deebi'ee niwutiraal ta'ee deemuun kuni namoonni fedhii dandeettii gahumsa muuxannoo qaban duubatti hafanii warri dandeettiis gahumsas hin qabne yeroo siyaasaa bocolan waan hin argeef tarii ani seenuun kaa'imni Oromoo dargaggeessi Oromoo beekaan Oromoo hayyuun Oromoo daangaa dhaabatee ilaaluurra gara jidduutti seenee uummata kanaaf hoggansa barbaachisaa hoggansa uummata kanaa malu kennuudhaaf motiveeshinii ta'uu danda'a yaada jedhuun saboota sadan kanatti hundaa'eetan gara kanatti kan seenu murteesse. Nagaa murtoo kee kanatti kan gammadan hedduudha. Kan immoo osoo ta'uu baatee jedhanis hin dhabamne. Kan gammadan akkuma jette saboota garaa garaa kaasuudhaan warri murtoo kana deeggaran ni jiru. Kanneen immoo akka yaaddootti kaasan sagalee walaba qabnu kan dhaaba siyaasaan hin daangofne kan duraan qabnu sana nu dhabsiisaa jechuun akka yaaddootti kan kaasanis ni jiru. Hundaa ol garuu ammatti gaaffii hawaasaa ta'e kan jiru Jawaar bifa kamiin filannoo kanarratti hirmaachuuf deemaa waan jedhudha. Dhaaba siyaasaa mataa isaa hundeessamoo dhaabolee siyaasaa Oromoo jiran birootti makamee waliin deemamoo bifa kamiin wanti jedhu nus gaaffiirra deddeebiidhaan nuuf dhiyaataa jiru waan ta'eef kanarratti osoo yaada kee nuuf qoodde. Yaadni namoota walabummaan osoo itti fufee gaarii jedhu naa gala. Sunis yaada tokko sunis sirriidha gara tokkoon. Gara biraan garuu waggaa laallu walaba taanee wacuun yoo walaba taanee wacuun humna Oromoo cimaa tokko gadi baasuu irratti yoon gargaariin bu'aan qabu. Keessattuu gara electoral politiksitti politika siyaasaa filannootti waan seenaa jirruuf moggarra taa'ee ilaaluun bu'aa hammamii buusa. Miizaanarra kaa'ee ilaaluun qaban ture jechuudha. Moggarra taa'ee itti deemuun bu'aa hammammaa buuse jira. Gara fuulduraa hammam buusa kan jedhu. Gara kallattiidhaan paartii keessatti hirmaachuun miidhaa qabu qaba faayidaa qabu qaba. Miizaana garra baay'ee madaalarra kaa'ee ilaalu garuu hirmaachuun keessattuu filannoo kana baay'ee murteessaa akka ta'e.
saboota reefu sii kaaseef humni Oromoo cimaa ta'e gara fuulduraa akka bahuuf bifa gurmaa'een gara fuulduraa akka bahuuf dargaggeessi kun waan itti aaree asiin gahe kana bu'aa akka buusuuf mootummaa uummataa ijaaruudhaaf beekumsa qabuun muuxannoon qabuun keessattuu gama tarsiimootiin gama kaampeen duula filannoo kana qindeessuutiin shoorriyaan qabachuu danda'u kami kan jedhu eegan madaalee boodan gara sanitti kan seene lama jaalataniin ta'uka. Lama jaalatanii waan hin taaneef lamaan keessaa tokko filachuun dirqama ture jechuudha. Bifa kamiin kan jedhu murteessine mari'achaa jirra. Bifa kuma reefu jedhu bifa waan sadeen san guutuu danda'uun bifa humna Oromoo sirriitti cimsuu danda'uun itichuu danda'uu fi humna isaanii cimsuu danda'uun bifa dargaggeessa kanas sirriitti hirmaachisuu danda'uun bifa injifannoo keenya nu mirkaneessuu danda'uun kan hin godhu. Kanaaf kan ammoo waan kophaa koo murteessu yaada mataa kootii qaba. Qindeessitu qeerroo wajjin waan mari'annee lafa kaa'annee qabna. Garuu dhaabbilee hogganoota dhaabbilee siyaasaa hunda wajjin marii godhaa jirra. Marii san irratti hundoofne kan inni murteessee uummata beeksisu ta'a. Sun gaa yeroo gabaabaatti garuu waan uummanni beekuu qabu waan Oromoon fayyada jedhee yaadu waan Oromoo anis yaadu wanni an yaadu sun yoo guutumatti kan hogganootaanis kan fudhatamu taate bifa saniin kan deemnu ta'a. Ultimately waan Oromoo boonsu waan tokkummaa Oromoo daran cimsu godha jedheeni kan abdadhu. Hirmaannaa kee kana gaaddisa hooggansa Oromoo waliin kan wal qabsiisanis ni jiru. Gaaddisa hooggansa Oromoo keessatti shoora qabaachuu danda'a Jawaar waan jedhu jalqabarras bu'uurarraa kaasees waan irratti hojjetaa turtan waan ta'eef gama sanaanidha kan itti hirmaattu. Gaaddisni kun akkamii adeemsisaa haga maaliitti? Amma fakkeenyaaf hawaasni gaaddisni kun kan dhaabolee siyaasaa Oromoo bakka tokkotti fidee iddoo tokkotti akkuma dhaaba tokkotti akka socho'an kan taasisu sanaanis immoo mooraa qabsoo Oromoo keessatti humna jabaa uume gara hooggansa biyyaatti illee kan ceesisu akka ta'u barbaannaa jechuudhaanis hawaasni wanti isaan kaasanis ni jira. Adeemsi gaaddisa hooggansa Oromoo kun haga maaliitti hirmaannaa achi keessatti taasistu? Gaaddisa Oromoo sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Gaaddisni hooggansa Oromoo fooramiidha. Fooramii dhaabbileen siyaasaa fi hoogganoonni isaanii keessatti hirmaatanii dhimma waloo irratti tokkoffaa dhimma sabaa dantaan saba kanaa maali kan jedhu mari'achuudhaan qabxii 15 baasaniiti irratti walii galanii kan deeman. Lammaffaa hariiroon dhaabbilee kana jidduu jiru hooggansa isaanii jidduu jiru bifa jeequmsaa fi rakkoon uumneen rakkoolee jiranis furuudhaan tumsa waloo uumuu irratti bifa bu'aa buusuun waltajjii irratti mari'atamuudha. Sadaffaan immoo hariiroo akka sabaatti yookiin immoo jaarmaaleen siyaasaa Oromoo kan saba biraa kan garee biraa wajjin waan godhan irratti tokko tokkoon chirchaaruudhaan dhaquurra waliin mari'achuu irratti kan bu'uura lafa kaa'ateedha jechuudha. Ajandaa lama gurguddaadha kan qabatee deemaa jiru. Ammatti kan qabatu tokko nageenya. Oromiyaa keessatti bakkoota adda addaatti keessattuu lixaaf kibbatti rakkoo jiru kana waliin akkamitti furra. ABO fi mootummaadhaaf yookiin immoo waraana bilisummaa Oromoof mootummaa qofaaf dhiisu osoo hin ta'in waan Oromoo hunda ilaallatu waan ta'eef akkamitti furra kan jedhu kan mari'atamu. Lammataa filannootti aanu kana keessatti bifa nagaya qabuu fi bifa dantaa saba kanaatiif biyya kanaa eegsisuu danda'uun akkamitti gaggeeffamaadha kan lafa kaa'amee deemamu. Waltajjii mariitii jechuudhas fooramiidha. Kooliishinii miti tumsa jaarmaaleetii miti. Hawwiin namoota naagalaa fedhii uummanni keenya tokkummaarraa qaburraa kan deemu kun garuu paartileen biyya bulchaa paartiin biyya bulchaa jirus kan mormitootaatis kan keessa jiranii fooramiidha. Kun gara fuulduras bu'aa guddaa buusa. Filannoo boodas bu'aa guddaa buusa. Cimee itti deemuudha qaba. Paartileen waliin dhufanii waliin hojjechuudhaaf garuu fooramii kanas fayyadamuu danda'u. Fooramii kana alattis haalli ittiin mari'ataa deeman ni jiraata jedheetanii kanan abdadhu. Barbaachisaadha garuu waan inni hin taanetti garuu fudhachuu hin qabnu. Akka coalition akka jaarmaa walootitti jaarmaa filannootti waliin deemutitti filannoo waliin mijeessuu danda'a. Nageenya isaa irratti waliin mari'achuu danda'a. Wantoota tokko tokko hojjechuu danda'a. Garuu waliin dorgomuus danda'u. Achuma keessa warri jiru filannoo irratti waliin dorgomuu danda'u. Dorgommiin sun garuu jeequmsa akka uumne akkamitti mirkaneessina kan jedhudha. Kaawunsiliin kun kan hojjetu jechuudha. Shoorri kiyyaan akka faasiliteetar yookiin immoo haala mijeessatti kan jirru Abarraa Tolaa wajjini.
paartii hoggaan seenu akkamitti deemna kan jedhu isaan mari'atanii kan murteessan ta'a. Hanga ammatti garuu akka fasiliteetar duras irraa kaasee waan inni hirmaachaa tureef waan inni haala tokko tokkos mijeessaa tureef haala saniin hin jira mari'atanii gaafan paartiitti seenu bifa kamiin hirmaachuu danda'a kan jedhu isaan kan murteessan ta'a. Garuu keessas jiraadhee ala humna guutuudhaan kanan deeggaru waan inni itti amanu ammatti rakkoolee furee qaba gara fuulduras daran fura jedheetini kan abdadhu kanuma. Gaaffii kana Profeesar Mararaa Guddinaatiifis dhiyeessitan ture. Gaaddisni hooggansa Oromoo gaaddidduu ta'ee akka hin hafne sodaan jedhus dhaga'amaa jira hawaasa bira. Hamma barbaadamu hojjetaa hin jiru, hamma barbaadamu hin tarkaanfanne, sadarkaa hawwinetti miti waan jedhan qabu. Kanarratti maal jetta? Hin ture. Ji'a jaha dursee irratti marannee sanillee Oromoon baay'ee lafarraa harkifame. Wantoota baay'eetu duufatti harkifame. Ammallee hamma uummanni eeguu fi hamma deemuu qabu baay'ee hin deemne kan jedhu qeeqa sirriidha. Garuu wantoota garuu uummanni hin agarre waan baay'eetu hojjetamaa jira. Uummanni keenya yeroo waan hunda arguu barbaada. Garuu ittiin torban lamaan haa ta'u walgaaniitti mari'achaa kan jirani. Wantoota baay'ee irrattis karaa qabsiisatti kan deemaa jirani. Kana garuu hoogganoonni kunis dhaggeeffatanii wantoota siiriyaas ta'an irratti hojjechaa uummata keenyas abdeet gochaa deemuun barbaachisaa natti fakkaata. Qeeqa sirriiti. Hamma danda'ame dafanii cimanii deemuun barbaachisaa natti fakkaata. Gama kan birootiin dhaaboleen siyaasaa Oromoo kanneen akka ABO Adda Bilisummaa Oromoo jaarmiyaalee sabaaf sablammoota biyyattii biroo waliin hariiroon isaan uummataa jiran inni jira. Tibbanuma Adda Bilisummaa Oromoo ONLF dabalatee dhaaba jaarmiyaa uummata Ogaaden jechuudha. Isaan dabalatee dhaabolee 10 faana hariiroo uummachuu isaanii wanti isaanii ibsatanii ni jira. Mee walta'iinsa kana akkamiin ilaaltate? Positively ilaala. Waqtii filannoo election season seenuu keenya kan agarru yeroo kanatti humnoonni tumsa tolfachuudhaaf humna ofii cimsachuudhaaf jabaachaa deemanii ganaadha garuu ganaa bilchaataa deema. Yeroon ammaa yeroo itti wallallaalaa humna itti wallallaalaa deemuudha. Saboota jaarmalee saboota cunqurfamoo keessaa bayan wajjin tumsa tolfachuudhaaf socho'uun gaariidha. Wanni godhamu sun garuu sirriitti bilchinaan waan irra ijaaramee boru diigamu akka hin taane waan bu'aa buusu ta'uu isaa mirkaneessuun barbaachisaa tokko kana. Lammaffaan kan keessoo keenyatu baay'ee cimuu qaba. Kan keessoo keenya jaarmaaleen siyaasaa nu keessa jiran waliin jirru tumsa cimaa tolfatanii deemuun tokko Oromiyaa keessatti filannoon nagaa akka gaggeeffamuuf baay'ee barbaachisaadha. Filannoon kun filannoo yeroo duraati kan jaarmaaleen siyaasaa Oromoo guututti osoo hin dorgamiin osoo hin ukkaanfamiin irratti hirmaachuudhaaf deeman. Uummanni keenyas yeroo duraatiif yoo haalli jijjiirame malee bilisummaadhaan waa filachuudhaaf kan deemu. Hanqinni muuxannoo kun yoo sirriitti maaneejiin godhamin rakkoo nutti uumuu danda'a. Kanaaf dhaabbilee siyaasaa Oromoo jidduutti wal hubannaan yoo danda'ame koolishiniin tumsi cimaan ijaaramuun filannoon kun nagaan akka gaggeeffamu. Injifannoo waloo fiduufis hin barbaachisa. San caalaa bu'aa guddaa buusa. Humni Oromoo iititee humna tokko ta'ee yoo bahee saboota biraatiif jaarmaalee saboota biraatiif abdii kenna. Bakka lamaa sadiitti adda jijjiiramnee garuu hunduu harka gabbisaa mirgaa yoo kalaatu taate tuffatamuutu dhufa. Kanaaf tumsa tolchuun gaaruma ta'ee osoo jiru kan keessaa cimsaa alatti immoo waggaa tarkaanfatan waliin tarkaanfachuun humnas credibilities namaaf cimsa. Sababa kana ta'eef kan ammaa yaaliin isaa eegaluun an gammachuun irraa qaba. Wannan duula kana xiichee oofeef illee namni hundi callisee waan ta'eef filannoon kun dhufuu isaa namni hubatee shaakala akkanaa kana eegaluun gaariidha. Kan dhumaatii miti. Ultimately hawwiin ani qabu kan hin abdadhus humni Oromoo kun itite san booda humnoota cunqurfamoo humnoota yeroo dheeraadhaaf cunqurfaman kanaa wajjin isaanis callifnee of eeggachuus qabna. Dhaabbilee sabaa kam wajjin warra dhaaba nama tokkoofaa wajjin dhaqnee yoo tumsa tolchinu taate warra wayyaba qabu ofirraa fageessuufaatu dhufaa jechuudha. Sirriitti qorannoo irratti hundaa'uu danda'u qaba. Maqaa kaleessaati irratti qofa osoo hin tahin saba kana keessaa bayan qofarraa osoo hin tahin saba san keessatti hammamta akka dhageettii qaban, saba san keessatti haala qabatamaa amma jiruun humna hammamii qaban,
fedhiif dantaa saba sanii ni calaqqisiisu mun calaqqisiisan saba tokko ofitti hawwanne jennee muufachiisuu dhufuu danda'a. Dhaaba yookiin immoo hoggana uummata san keessatti hin jaalatamne qabsoo sabni sun gaggeessu keessatti shoora guddaa hin qabne wajjin yoo kan firoomnu taate saba san muufachiifnee ofirraa dhiibuu dandeenya jechuudha. So of eeggannoo gaafata. Wanni goonu hundi qorannaa irratti hundaa'uu danda'uudha qaba. Maqaa kaleessaa qofa irratti miti yookiin immoo maqaa sabaa waan qabate qofaaf osoo hin ta'in cimina dhaaba sanii maal nuu fida nutti yoo dhufu dhaabni saba Sidaamaa keessas ta'e saba Somaalee keessaa dhufu tokko hoo dhufu maal nuu dabalee dhufa jigiidha guuza miti kan walitti baanu. Nama akaafaan qabne guuza yaamtee maal bu'aasii qaba rakkoodha. Kanaaf akaafaa qabaayii humna qabaayii isa duuba humni biraa jiraayii maal fakkaata kan jedhu san sirriitti qoratanii deemudha. Akka kiyyatti wal cinaa oofuun barbaachisaa kan keessoo keenyaa cimsaa guuza siyaammachaa waliin deemuun barbaachisaadha. In hojjeta karoora hin qabnaan immoo hojjeta. Garuu eegaluun isaa marii kanaayyuu akka goonu waan nu gargaareef warri wanni godhan kun gaariidha. Garuu waliin haasayaa hogganoota wajjin waliin haasayaa fooyyessaa cimsaa deemna. Gaaffii Oromoo bal'aa kan ta'e dhaaboleen siyaasaa Oromoo tokko ta'uu yookaan walitti baquu jedhamu kana sadarkaa sanarra akka hin geenye wanti bu'uuraa wanti daangessu jira amma keessoo isaanii quba qabdutti. Wanni bu'uuraa wanti daangessu hin jiru irratti hin hojjetamne. Waggaa ce'umsi kun eegaleewu qalbiin keenya hiramee bakka adda addaatti faffacaane malee sirriitti irratti hojjetamuu qaba ture. Irratti hojjetame malee wanni amma fakkeenya waa'ee gaaddisaa kanarratti marii yeroo godhaa turretti wanti tokko hubanne yoo jiraate akeekni kaayyootis hin jiru akeekni tarsiimoo guddaanis hin jiru. Yoo akkam guddate tactical difference garaagarummaa tooftaatitu jira. Seenaa xiqqoo hogganoonni kun qabsoo keessa waliin turaniif muftoon wanni adda addaa jirti malee wanti akkas guddatee addaan nama dorgu hin jiru. Amma garuu dhimma yerooti. Marji godhanii akka jaarmaatti deemuudhaaf yeroo hin jiramu hin jiru kan jedhu xiqqoo rakkoo qaba. Garuu abdiin ani qabu tumsa cimaadhaan koolishinii tokkoon deemuu haalli dandeessisu haalli qabatamaan jira. San irratti hojjechaa jiru. Yeroo gabaabaattis waan tokkoon gadi ba'u jedheetiin kan abdadhu. Garuu wannaa cimaa osoo hin uumin filannootti deemuu hin qaban. Rakkoo uumuu danda'a Oromiyaa keessatti uummata keenya gidduutti rakkoo uumuu waan danda'uuf tumsa bifa kamii kan jedhu diiteeliin isaa hojjetamuu qaba. Nus hin gargaarra. Wanti waliin hojjechuu wanti waliin deemuu nama dorgu hin jiru. Oromiyaan bal'oodha. Filannoon duraa kun immoo filannoo freely namuu akkuma fedhetti dorgomuu miti. Akkuma reefsu hin jedhetti muuxannoon hawaasaa xiqqaadha. Muuxannoon dhaabbileellee xiqqaadha. Humnoonni immoo abbaa irree ta'uu barbaadan yookiin immoo sirna kaleessaa deemsisuu barbaadan qoqqoodama keenya irratti baay'ee baanka godhaa jiran qoqqoodama keenya irraa abdii guddaa qaban. Kanaaf filannoonis rakkoon akka hin uumamne jeequmsi akka hin uumamneef itti bahisi bu'aan filannootis odoo Oromoon jaarmaa lamaa sadiitti adda qoqqoodamee kan biraa akka hin bunneef of eeggannoodhaan deemuun barbaachisaadha. Irratti hojjetamaa jira. Abdii guddaan qaba. Uummanni keenya garuu dhiibbaa isaatti cimsuu qaba. Dhiibbaa gara hundaa itti cimsuu qaba. Akkuma yeroo hundaa jedhu gabaan Oromiyaa fi gabaan Oromoo tachirichaa roobitti osoo hin ta'in ta jumlaa qofa akka taate itti agarsiisuu dhiibbaa irratti godhuu danda'u qaba. Nusi yaalla garuu shakkiin guddaan qabu gara tokkotti dhufama. Gama kan birootiin hariiroodhuma dhaabolee siyaasaa kana keessa osoo hin bayne dhaabni biyya bulchaa jiru jennama walitti baqee paartii bilisiginnaa ta'eera. Paartiin bilisiginnaa kun Izeemaa waliin hariiroo uummateeraa wanti jedhus inni jira. Dhimma kana hammam quba qabda? Yoo dhugaadha ta'e yoo yaaddoon inni mooraa qabsoo Oromoo irratti qabaatu ni jira. Ragaan ani qabu hin jiru. Kan sooshaal miidiyaa irratti illee maxxansan kan arge soba kan jedhudha. Yoo walitti baqanii yookiin immoo yoo hariiroo uummatan garuu naan ajaa'ibsiisu. Yaanni bu'uuraa bilisiginnaatii fi Izeemaa tokkuma. Foundationally waan garaagarummaa qabu miti. Bu'uurri isaas paartiileen gurmaa'uu kan qaban namoota dhuunfaatirraa malee akka sabaatti miti. Siyaasaan sabaa biyya diiga sadarkaa jedhurraa kan socho'an waan ta'aniif garaagarummaa namootaa yoo taateen alatti garaagarummaan ilaalcha isaanii guddaa natti mul'atu. Yoo ka walii galuu danda'an taate ideological difference hin jiru. Garaagarummaa ideologii warra bilisiginnaatii fi warra Izeemaa jidduu hin jiru.
yoo ka walitti dhufuu danda'an taate garaagarummaan ilaalchaa isaan iggitu waan jiru natti hin fakkaatu. Yoo dhufanis agas mara mooraa qabsoo Oromootiif faayidaa malee bu'aa guddaan miidhaa guddaan qabu. Dirreen siyaasaa biyya kana amma calalaati kan deemaa jiru. Calalaati kan deemaa jiru kunis gara tokkoon biyya kana keessatti cunqursaa sabaatu kan ture. Cunqursaa sabaatiitu rakkoo siyaasaa biyya kanaa fide. Furmaanni jiru ummanni cunqurfame eenyummaa isaatiin gurmaahee naannoo isaati irratti ofiin bulchuu akka biyyaatti immoo akka gumaata isaatii fi akka baay'ina isaatiin gahee diinagdee fi aangoo isaan malu argachuu qaba kan jedhu garee tokko. Garee biraatiin biyya kanatti rakkoo kan uume sabaan gurmaa'uudha. Sabaan gurmaa'uun biyya kana hin qoqqoode, hin laaffise, rakkoo madda jeequmsaatti ta'e. Kanaaf furmaanni jiru sabaan gurmaa'uun kun hafee namoonni akka dhuunfaaf akka fedhii isaaniitti walitti dhufanii citizenship based kan jedhaniin akka lammummaatiin akka nama dhuunfaatitti walitti dhufanii gurmaa'uudhaan akka Itoophiyaatti socho'uu malee akka Oromootti akka Somaaleetti akka Affaaritti socho'uun bu'aa hin qabu warra jedhu jira jechuudha. Kuni waggaa 50 waan turedha haaraa miti. EPRP achirraa Qinijjit achirraa Gimboo Sabaat achirraa Izeemaa amma immoo Bilxiginnaadha. Keenya immoo Me'isoon Icaat san booda Adda Bilisummaa Oromooti KFO'dha amma sadarkaa jirru kanarra geenyee jirra jechuudha. Mooraa lamaa jechuudha. Yaanni lamaan kun tarii yoo balleessuu baanne filannoo kanarratti gabaarra oola. 2005 gabaarra oolee ture. Warri Qinijjit gara tokko qabatanii warri Ihaadeeg gara tokko qabatanii. Rakkoon ture humnoonni Oromoo humnoonni dhugaadhaan saba bakka bu'an filannoo san keessa dhiibamanii waan turaniif garee federaalizimii soobaatiin deemuu barbaadu warra TPLF fi garee humnoota Amaaraatu wal dura dhaabbate. Sun rakkoo uume hin beekna. Barana garuu humnoonni sabummaadhaan mirga sabaan jaaramuudhaan amanan gara tokko dhaabatanii warri dhuunfaadhaan jaaramuu barbaadan gara tokko dhaabatanii filannootti seenaa jechuudha. Kanaaf warri Bilxiginnaatii fi warri Izeemaa yoo walitti kan makaman taate yaada isaanii Oromoo fi saba hundaatiif dhiyeessu. Sabaan jaaramuun bu'aa hin qabu. Sirni federaalizimii sabarraa ijaarame kun bu'aa hin qabu. Sirna bulchiinsa ji'ogiraafiiti kan ijaaruu qabnu. Miidiyaan haa ta'u, naannoon haa ta'u, bulchiinsi haa ta'u, maqaa sabaatii fi bifa sabaatiin ijaaramurra bifa adda addaatiin ijaaramuu qaba kan jedhu haa dhiyeessan isaan. Nummoo bu'aa kanaa dhiyeessinaa jechuudha. Hanga jeequmsatti hin seenamnetti itti deemnaa jechuudha. Namni keenya sirriitti hubachuu danda'uu qaba. Fafakkeessuu dhiisuus qabu warri yaada saniis deemanis ifaan ifatti bakka lama dhaabbachuun gaarii miti. Sabaan gurmoofne sabaan sojoonee tumsas akka sabaatti ijaarrannaan garee tokko lakki akka nama dhuunfaatitti paartii ijaarrannee deemna. Wanni sabarratti hundaa'ee deemu kun ifafa biyyaaf bu'aan qabu kan jedhan ifatti garasitti ba'anii deemuu danda'uu qaban. Gama lama yoo deeman hin rakkatu. Bakka lamatti ba'uudhaaf isaan gargaara. Sabnis osoo burjaajjiin keessa hin naqamin ifaan ifatti kan isaa ta'u akka filatu hiree uumaa fi ani waan nama jechuun warri qabsoon Oromoo gara fuulduratti baase yaada saniin deemuun namoota hamilee tuquu danda'a waan tokko ta'uu danda'a. Haa ta'u garuu ifatti addaan bahanii deemuun kun immoo uummanni filannoo ifaa akka argatuuf hin gargaara jedhee yaada. Gama kan birootiin TPLF gama isaatiin tumsaa yookaan hariiroo mataa isaatii horachuudhaaf waan deemaa jiru fakkaata. Tibbanaa korri tokko Maqaleetti taa'amee ture. Kora kanaan wal qabatee waan hedduutu deemaa ture. Kan kora kana irratti hirmaachuu dhaabolee Oromoo qabsaa'ota Oromoo morman hedduun ni jiru. Sababni isaas kaleessa dagachuu ta'a diinaa wajjin maaddii tokko qooddachuun hin barbaachisu jechuudhaan kan qeeqan ni jiru. Gama kan biraatiin immoo yaadni ka'u siyaasa keessatti diinni dhaabbataas ta'e firri dhaabbataan hin jiru. Dantaa hawaasaaf dantaa uummata keenya kabachiisuuf taanaan eenyu wajjin yoo hojjenne rakkoon hin jiru jechuudhaanis immoo qaamolee yaada isaanii ibsataa jiran ni jiru. Mee dhimma kana hoo akkamiin ilaalteeti? Dhimma TPLF nuumatu sabiitti fannise gama lachuunu. Warri gara mootummaa jiru wanta injifannoon humna injifannoon irra aanne deebisanii ittiin loluudhaan lubbuu itti horaa jiru. Warri gama mormitootaanis jiru humna har'atti bu'aa tokko nuuf buusuu hin dandeenye wajjin harka dhaaniit
relevant godhaa jiru. TPLF relevant kan godhe mooraa qabsoo Oromooti. Nan babal'isa. TPLF siyaasaanis humnaanis mo'ameeti kan aangoo gallakkise. Hoggaa gallakkise waan murteessinetu jira. Gaafuma Ihaadeg diigurra Ihaadeg keessa warri jijjiirama qabu keessattuu bidoo keessa ol bahee aangoo qabatu gaafa jennu wanta painful ta'ee murtaa'etu jira. Kunis maali? Haqaa fi nagaa keessaa tokko filachuu qabna turre. Yakka isaan kaleessaaf dheengadda waggoota 27 irratti hojjetan kanaaf gumaa gaafannamoo ce'umsa nagaa dursina kan jedhu. Ce'umsa kamiyyuu keessa transitional democracy keessatti waan uumamudha. Kanarraa TPLF gargoo gandifatte haa deemtu saamicha siitii fi ajjechaa isii yeroodhaaf irra dabarmama kan jedhudha. Kanatti stick gochuun hin danda'amne Ihaadeg keessatti. Isaan qofa osoo hin tahin gara mootummaatiin warra paartii biyya bulchuutiin waanuma hunda isaanumatti quba qabuudhaan itti gaafatamummaa jalaa bahuudhaaf warra isaan qeequs afaan cufsiisuudhaaf jecha waanuma hunda Getaachoo Asaffaa TPLF jedhanii ol kaasan. Gara mormitootaatiin gara aktivistootaanis wanni ka'u tokko immoo akka waan TPLF humnas tahee dhageettii tumsa nuu ta'uu dandeessutitti isii wajjin ragaduunis dhugatti realistikii miti. Humni kun deebi'ee dhiibbaan mootummaa kanarratti sirna kanarratti godhu agas mara miti. Fakkeenyaaf waa'ee federaalizimii irratti TPLF dhugaadha dur humna federaalaa turte gaafa qabsoorra turte. Qabsoo sabaat gaggeessaa turte. Erga aangoo qabattee booddee san gantee olaantummaa garee tokko tuuluudhaaf deemte. Amma aangoo irraa buuteerti dantaa akka jaarmaatti qabduuf kan saba sii eegsisuudhaaf gara federaalizimiitti siqaa jirti. Haa ta'u shaampiyoonaa federaalizimii garuu ta'uu hin dandeessu. Tokkoffaa negative credit qabdi kaleessa. Lammaffaa jiddu gala miti. Kanaaf humnoonni Oromoo federaalizimiitti amanan humna bad credit qabu kaleessaa san jala fiiguunis of xiqqeessanii ilaaluudha. Dhimma federaalizimii shaampiyoonaan kaleessas har'as biyya kanatti Oromoodha. Waa'ee walqixxummaa sabootaa, waa'ee dimokiraasii sabboonummaa dimokiraatawaa dhugaadha. Dhugaa kan dhugaa. Kan irratti barreesse, kan irratti fannifame, kan irratti qabsaa'e, kan irratti ciche waggaa 50 darban kanaaf Oromoodha. Alee fidaati, baaroo tumsaati. Lehen coolataati kan kana godhe. Kan ittiin deeme jechuudha. Har'as federaalizimiin jijjiiramni keessattuu yeroo Oromoon injifannoodhaan ol bahee jennee jirru kanatti sirna federaalizimii kan akkamitti dimokiraatessinaan mariin kan ta'u qabu Finfinneetti, Adaamatti, Jimmatti malee Maqaleetti miti. Nuyi affeeramuu qabnu affeeruu qabna malee. Maaltu nu dhoorga waa'ee konferansii sirna federaalizimii TPLF affeeruu qabdu affeeramtee dhufuu qabdi malee. Oromoodha kan affeeruu qabu. Tokko federaalizimii dhugaatti kan amanu nu waan taaneef. Lammaffaa federaalizimiin dhugaa akka jaaramuuf humnas dhugas kan qabnu jiddugala warri taane central warri taane nuyi. Kanaaf wanni deemnuuf ifatti hubatamuu danda'u qaba. Kana godhuu osoo dandeenyu amma baay'ee waan anamilee na tuqu tokko jira. Ummata dammaqaa akka Oromoo kan hoggaa qabnu. Ummata miliyoonan tarreessiif galu kan osoo qabdu. Dhugaa osoo qabdu. Beekumsa guddaa osoo qabdu. Kun nafxanyatti achi harkifata. Gara warra paartii biyya bulchuutiin ilaalcha naftanyaa fudhatan. Gara keenyaan immoo gariin ilaalcha wayyaanee kaleessaa fudhachuu danda'a. Ilaalcha Oromoon jiru. Ejjannoon Oromoodhaa hin jiru. Nuti federaalizimii irratti federaalizimiin akkamitti deemuu danda'u qaba kan jedhu artikuleet goone qe'ee keenya irratti affeerree mariisisuu maaliif hin dandeenye. Itoophiyaa tokko taate ijaaruu jedhu warri paartii biyya bulchuu akka Oromootitti ijaaruu maaltu nama dhoorga. Gadaa Oromooti irratti, safuu Oromooti irratti, dhugaa Oromooti irratti saboota cunqurfamaa biyya kanaa walitti finnee ijaaruu maaltu nu dhoorga. Alternative vision for Ethiopia, alternative vision for federal Ethiopia Oromoon maddisiiseera. San gabbisuu dadhabuutu maxxantummaatti nama geessa. Haraaraadha maxxantummaan maaliif kan maxxannu namatti nu? Waa'ee. Kanaaf dhimma TPLF irratti TPLF maaliif qopheessiti ishiin? Maaliif asitti hin qopheessine? Waa'ee. Namoonni isaan affeeraa jiranoo warra kaleessa
isaa wajjin korojoo hataa ture. Ammallee akka hin jijjiiraminii fi ammallee akka kaleessatitti sobuu akka ishiin barbaaddu kan ragaa ba'uudha tokko. Warri mootummaa immoo kana fuudhanii xiichu. TPLF deebisee ajandaa akka hin kenneef relevansii kan kenneef mootummaa kana. Maaliif? Jijjiirama dhufe kana. Jijjiirama qabsoo sabaaf sablammootaatiin dhufe kana. Jijjiirama sirna federaalawaa dimokiraatawaa jaaruudhaaf qeerroon fide kana cinatti gatanii sirna nafxanyaa leelisuudhaan abbootiin nafxanyaa kaleessa nama keenya ciraa turan lalisuudhaan waan biraa deemaniif vaakiyuumii argattee TPLF kan dhufaa jirtu. Har'a hoogganoota Oromoo, qondaalota Oromoo, hayyoota Oromoo TPLF wajjin jiran jennee itti iine hambisuu dandeenya. Saba biraa hoo dandeenya, saba Walaayittaa, warra Sidaamaa, warra saba biraa kan achi dhaqee hirmaataa jiru maaliif akkamitti dhoorguu dandeenya? Ni asitti alternative taanee yoo mul'anneedha. Federaalizimii irratti marii dhugaa kan godhuu qabu ture sila obboleeyyan keenya mootummaa keessa jiran jechuudha. Obboleeyyan keenya mootummaa keessa jiran gara sirna fiwudaalatti adada isaan jallataa deemaniin sirna federaalizimii sirna sabaaf sablammoota walqixxummaa sabaaf sablammootaa eeggatu leelisuurra miidiyaa kan hoggaan jedhu ragaadhani miidiyaa ETV yoo laalte Faanaa yoo laalte Waaltaa yoo laalte duula federaalizimii irratti duula sabaaf sablamummaa irratti hogganni keenya muummicha ministeeraa dabalatee jecha naftanyoonni kalee namaan jechaa turan zaranyaa jedhu fayyadamaa waan jiraniif saboonni cunqurfamoon kaleessaa sirni kaleessaa nutti deebi'aa jira. Inumaatu tarii wayyaanuma sanuu wayyinaa kan jedhutti namni deemaa jira jechuudha. Kanaafi ufii dadhabanii rabbiin sababanii ufii dadhabanii orman sababanii warri bilqinnaa waan jedhu tokko qaban. Kaleessa sirni federaalizimiin turre har'a ijaaruudhaaf deemna. Not true. Federaalizimiin waan lama of keessaa qaba. Kan saboonni kun beekan. Saboonni kun itti fayyadamanii waan itti guuttatan barbaadan malee waan kaleessa qaban hin dhaban. Federaalizimiin waa lama qaba. Tokkoffaa caaseeffama structural devolution kan jennuun. Biyyi tokko naannolee takkaahu kutaalee bulchiinsaa saba saniif aangoo bulchuu kennan qabaatan structural devolution. Lammaffaa qoodamiinsa aangootii fi kan qabeenyaatti sadarkaa lachuttu tokko. Naannoo maqaa isaaniitiin tolfame san keessatti aangoo guutuu qabaatanii ofiin of bulchuu mootummaa ofii filataniin kan ormi isaanii erguun osoo hin ta'in qabeenya achitti irratti abbaa ta'uu. Lammaffaa sadarkaa federaalaa keessatti aangoo fi diinagdee qoodamiinsa aangoo fi diinagdee lakkoofsa gumaata isaaniitiin isaanii malu fiduudha. Federaalizimiin wayyaanee jala ture tokko guutee tokko hir'ise. Structural devolution takkaa'u caasaa kenneefii jira. Walaayittaan naannoo irraa haa gaafatu malee zoonii qaba. Oromoon Oromiyaa qaba. Kan ummatoonni cunqurfamoon biyya kanaa gaafatan caasaa naa kennite caasaa aangoo maleet naa kennite aangoo fi diinagdeen bifa walqixxummaan qoodamu irratti dimokiraasiitti seenuu qabnaadha. Ummanni biyya kanaa kan gaafatu sirni federaalawaa jiru suni kan walakkaansa walakka burcuqqoo walakkaa guutuuti jechuudha kan ture itti naa guutamuu qabaadha. Malee hin jiru sirni federaalizimii kaleessa hin turre kan jedhu soba. Haasaan akkasii sun dhugaa yoodha nama warra Walaayittaa nan dubbisa warra Sidaamaa nan dubbisa Somaalee nan dubbisa Affaar nan dubbisa. Shakkii guddaa qaban sirni federaalizimii kun diigamuu danda'a kan jedhu shakkiin isaanii immoo sababa malee miti. Kan saboota biraa dhiibee harka wayyaaneetti galchaa jiru hoggansa ODP hoggansa Biltsiginnaati. Isaanis callisanii nama TPLF wajjin hariiroo qabu hunda criminalize gochuudhaaf haalli deeman ofii balleessanii ofii nama ofirraa dhiibanii achitti galchanii asii quba itti qabuun of xiqqeessuudha. Kan Oromoo itti hiitee maal gootee manatti hambisuu dandeessa. Kan saba biraa garuu mirga qaba sabni biraa. Dantaadha saboota biraatiin kan walitti nu fidu daangaa qofaa miti dantaadha. Dantaa sabni Sidaamaa sabni Walaayittaa Oromoon dantaa isaa yoo keessiseef jigii walitti baafata guututa. Hoggansi Oromoo dantaa isaa yoo kan hin guunneef ta'e immoo kan dantaa isaa guutu barbaadatee hariiroo ittiin uummataa jechuudha. Kibba keessatti maali kan goone ummatoonni kibba Oromootu aangootti dhufe. Ummatan wajjin gabroomaa turetu aangootti dhufe. Har'a nuu darbuuf deemti. Sirni fiwudaalaa kaleessaa hin deebi'u. Sirni federaalizimii hanquu qabu sun itti guutamee nuu sirraa jedheet gaafii naannoo kaase. Deebiin keenya garuu waraanatti erginee uummata Sidaamaa cafaquudhaaf yaaluudha. Har'as uummata Sidaamaa irratti uummata Walaayittaa irratti waan godhaa jirru jira. Kanaaf
hoggansa Oromoo biyya hogganaa jirurraa sabaaf sabloonni biyya kanaa gaafiif shakkii guddaa keessa seenanii jiran. Kanaaf nurraa shakkii waan uummataniif alterneetiif fira biraa barbaadataa jiru jechuudha. Kana jechuun garuu hoggansi Oromoo mootummaa keessa jiru karaarraa maqe jechuun hoggansi Oromoo biraa gara biraa laaluu qabaa jechuu miti. Nuti saba guddaadha rabbiidhaati. Beekumsa qabna, humna qabna, saba dammaqaa qabna. Alterneetiivii humni mormituu hayyoonni Oromoo Finfinnee keessatti, Adaamaa keessatti, Jimma keessatti uumanii sababmoota kanaan yoo hoggansi mootummaa keessa jallate Oromoo wajjin hin jallanneedhe agarsiisuu danda'uudha qaba. Wajjin hin jallanneedhe agarsiisuudha qaba malee dhaqee warra dantaa keenya eegsisuu hin dandeenye wajjin fiduudha. Kan biraa wanni reject godhamuu qabu guutumatti PLF wajjin hin hojjennu yookiin immoo warra Tigraay wajjin hin hojjennu. Kunis sirrii miti. Kunis sirrii miti. Kaleessa wal lolleerra. Akka dhiiratti wal lolleerra. Wal qabneerra. Mo'anneerra. We moved on. Saba Tigraay wajjin, hogganoota Tigraay wajjin akka maxxantuu isaaniitti akka ergamtuu isaaniitti osoo hin ta'in isaanis of danda'anii nullee of dandeenye dantaa waloota irratti waliin hojjenna. TPLF hin dubbisinaa, waliin hin haasa'inaa maal kan jedhu kunilleen propagaandaa sobaati. Akkasii miti kan ta'uu qabu. Walaayitaa wajjin isin hojjenna, hogganoota isaanii wajjin. Tigraay wajjin isin hojjenna, Amaara wajjinis, Somaalee wajjinis akka dantaa keenya jiddu galeessa godhanne. Akka jiddu galeessummaaf guddina keenyan xiqqaannee osoo hin ta'in guddannee argamne affeeramnee deemuu osoo hin ta'in affeerree finnee waliin hojjechuu itti fufna. Kana kan ta'u qabu malee haalli amma gamaa gamana itti harkifamu. Maal abaarsa qabna nu kan naftanyaaf wayyaanee jidduu filachuu qabnu waa'ee nuyi alterneetiivii sadaffaa taanee bahuu hin dandeenyu. Nuyi yeroon dhiiga keenyan jijjiirama keenyan kan finne kun yeroo itti moodeelii Oromoodhaa itti agarsiisuu qabnuudha malee yeroo lama keessaa kam wayyaa jennee itti atakaaroo seennee saba keenyas atakaaroo keessa galchinu miti. Garri lachuu anaaf doongoodhaatti fakkaata. Tole Jawaar, egaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork turtiin Jawaar Mohammad faana taasisaa jiru ammas akkuma itti fufettee jira. Qabxiilee muraasa na hafanitti ceene sanas waliin ilaallee gara marii keenya goolabuutti finna. Gama kan biraatiin dhimmi torban tokko lama darban kana keessa ajandaa ijoo yookaan ajandaa guddaa ture dhimma obbo Lammaa Magarsaati. Obbo Lammaa Magarsaan walitti baquu dhaabolee Adawaa wayii kana waan fudhataniin fakkaatanii turtii yookaan gaafiif deebii VOA waliin taasisanii irrattis ejjennoodhuma kanaadha kan isaanii mirkaneessan. Mee ija nama siyaasaa xiinxaluutiin ejjennoo obbo Lammaa kana akkamiin ilaalteeti? Ejjennoo isaanii dubbachuu dura galata galchuun barbaachisaadha Lammaa Magarsaatiif. Waggoota 20-30 darbe kana keessatti biyya kanaaf, ummata kanaaf, Oromoo qofaa miti biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kanaaf waan Lammaan godhe namni godhe waan jiru natti fakkaatu. Yeroo qeerroonii fi sirni sun wal dura dhaabbate biyyi kun gaagama guddaarra bu'uudhaaf qeerroonis fuudhuudhaan deebi'u sirni sunis karaa itti ba'u dhabetti qeerroo faantummaa agarsiise. EPRDFis safe exit kan uume biyyattii kana wal waraansa hamaarraa kan hambise ejjennoo Lammaa Magarsaa fudhateedha. Kanaaf galata guddaa nama maluuni. Oromoonis galateeffataa jira, ni galateeffatas. Oromoorraa galata qaba. Ihaadeeg daaraa ta'urraa kan hambise Lammaa Magarsaati. Gara Amaaraatirraa gadduudha. Oppidiyoo ummanni keenya diinooffataa xireeffataa ture san hireen lammataa akka kennamuuf kan godhe namoonni baay'een duuba haa jiraatan malee Lammaadha. Kanaaf ammas sanuma mirkaneessanitti fakkaatan akka namoonni gariin jedhan hin morminee har'a dubbate kun soba nan beeka. Nama akka kiyyaa kan waan itti mul'ate dubbatuu fi dura dhaabatuun maqaa balleessuudhaaf yoo yaalan rakkoon qabu. Lammaa maqaa balleessuudhaaf yaaluun garuu nama biratti Rabbi birattis dhugatti nama wal gaafachiisa. Waan nama deemaa jiru kun hunda keenya dura namni morme Lammaadha nan beeka. Waan Lammaan waggaa tokko walakkaa obse
ilmi namaan obsu dhugaan siin jedha. Ilaalcha qofa osoo hin tahin dhiibbaan irratti godhamaa ture. Oo dubbatan waan namatti toluu miti. San hunda obsee dubbatee jeequmsa hedduu kaasuu danda'a ture. Paartittii bakka lamatti adda baasuu danda'a ture. San hunda dhiisee garuu erga isaan fixatanii booda ejjennoo isaa ibsuun Abiyyiifis ODP'fis Bildiginnaafis gumaata guddaadha kan buuse. Nama bilchina guddaa qabu, nama obsa guddaa qabu, sabboonummaa qabu osoo hin ta'in jaalala namummaa guddaa qabu. Dabballoota ODP'tiif gorsi an qabu be careful. Namni nama isaan godhe dhugaan siin jedha. Namni Oromoo keessatti akka isaan mataa ol qabatanii isaan deeman godhe more than anyone Lammaa Magarsaati. Garaagarummaa fedhas yoo qabaatan kabajaasan ibsuu danda'u qaban. Kabajaasan yoo ibsan garuu dhugaa galchuudhaan malee akka waan inni hin morminitti isa qofaa miti. Hogganoota baay'eedha. Sobdi beektaa soba wayyaaneen waan isaan barsiifteef san dhiisuu didaniiti malee koree hojii raawwachiiftus ta'e seentiraal komitee keessaa waan kanatti amanee kan deeggare nama tokko lamaa hin gahu mormaa turan. Ejjennoodhaan garuu noo kan jedhe naamusaan Lammaadha fi namoota muraasa. Ejjennoo isaa san isaa kabajanii innis kabajee fi deemaa eege jedheen booda ololli kaadiree keessatti oofuudhaaf deemanis humnoota nafxanyaatti fayyadamanii wanni isaan godhaa jiranis isaan acceptable. Humnoonni gara kaan jirani warri sirna durii deebisuu barbaaduu fi warri abbaa irree uumuu barbaadu maaliif akka itti dudutan naaf gala. Dhugaa waan himeef shira jiru baay'ee zawwee hin dubbanne. Infuradu jedhe malee maaliif jedhee baay'ee keessa hin deemne. Osoo dhiibuu baatan immoo gaariidha. Norweetti waan akkana gaafatanii rifeensa garii manatti addatan, garii baarbar shooppii mana rifeensaa geeffatan. Rifeensa baay'ee manumatti odoo haadamee gaariidha. Garii baasuun hin barbaachisu. Maaliif obboleeyyanuma waan taaneef. Kanaaf ejjennoo fudhateera. Anaaf haaraa miti. Hoggansa Oromoo waliigalaatiif haaraa miti. Waan nama miidheessu waan qabu natti fakkaatu dhugaa dubbanna. Eega isaan General Assembly godhatan yookiin immoo yaa'ii erga isaan godhatanii booddee erga isaan dhaaba dhaabbatanii booddee jeequu danda'a ture yaa'ii irra dhaqee adda facaasuu danda'a ture. Haa godhatanii jaallan qabsooti ilaalchi kun hin taa'ee jedhan haa deemanii. Ani immoo ilaalchi biraa qabadheen uummatatti makama jedhee eegeen tarkaanfii fudhatee booddee kabajuu fi qaban malee gara ololaatti deemuun gonkumaa sirrii miti. Gara fuulduraa maal godhaa isatu beeka isatu murteeffata. Garuu akka diinonni Oromoo jedhanitti seenaan Lammaa Magarsaa asitti waan dhaabatu natti fakkaatu. Shoorri inni uummata kanaaf godhus asirratti waan dhaabatu natti fakkaatu. Gara fuulduras muuxannoo inni qabuun cichoomina cimina isa qabuun gara fuulduras uummata kana tajaajilu waan itti fufu natti fakkaata. Dhaamseen uummata duratti isaa dhaamus uummata kana dirreetti hin dhiisin. Waan dandeessuun waan beektuun karaa natti fakkaata jettuun jaarmaa natti fakkaatu jettuun beekumsi kee muuxannoon ejjennoon kee saba kanaaf gara fuulduras hin barbaachisaa itti fufi kan jedhudha. Gama kan biraatiin amma tarkaanfii isaanii yookaan ejjennoo isaanii kana yeroo isaa kan eeggate miti qaamoleen jedhan jiru. Dursee beeksisuu ture. Obbo Lammaan dursanii beeksisuu ture. Sababni isaas Obbo Lammaan nama uummanni ilaalaa tureef amanee amaanaas itti kennatee wajjiniin socho'aa ture waan ta'eef amma erga wanti hundumtuu dhume booda waan kana gadi baasuun isaanii sirrii miti yoo jedhanis jiru. Hawaasuma keessaas maal jettati kanarratti? Naagala maaliif akka jedhan? Bilchinni Lammaa immoo sanii madaalama. Nama ofittoo akka hin taane. Akka namni yaaduudhaaf inni baay'ee walitti hin dhiyaannu akka namaatti. Jara kaayina walitti dhiyaadha namaanis yoo ta'e. Fagoorraa garuu waan isa keessatti argeen qaban ture. Nama ofittoo selfish akka hin taane. Nama miiraan deemu akka hin taane irra deebi'ee mirkaneesse. Akka namoonni jedhanitti dursee osoo dubbatee jiraate dubbateera baay'isawwee. Hoggana wajjin Abiyyi wajjinis marii guddaatu godhamaa ture. Kun waan dhoksaatii miti. Anis waanan beekuudha. Wantoonni Lammaa Magarsaatiin isin biraatiin malle baay'een godhamaa turanii obseeti kan darbe. Maaliif sagaleen isaa maal jechuu akka ta'e paartii isaatiifis jaallan wajjin qabsaa'aa tureefis uummata Oromootiifis Itoophiyaafis inni waa dubbachuu maal jechuu akka ta'e waan beekuuf
toltuu fi hamtuu dhufu madaalee waan deeme natti fakkaata. Dhumarratti garuu ifa ture. Baay'ee ifa ture. Abiy Itoophiyaadhaaf fi paartiif isaaf waan ta'u maal akka ta'e lafa kaa'ee deemaa jira. Lammaanii fi warri wajjin jiru noo jedhanii jiru. Wal dura dhaabbannaa bifa kamiiti? Wal qabanii wal kuffisuu wayyamoo haa deemu motora uummanni haa murteessutti deemuun kami kan jedhu laalee obsa guddaa akkuma siin jedhu obsa guddaa cimina bilchina nama kanaa waan agarsiisu natti fakkaata. Rakkoon adda addaa uumamuu danda'a jedhee waan yaadeef maturity guddaa wisdom guddaa agarsiiseeti. Ammallee ani miidhaa guddaa waan uume natti fakkaatu. Ejjennoo fudhateera. Ejjennoo qabu san himeera. Himuu dura garuu way waateera beektaa. Baay'ee way waate. Ani namoonni amma paartii san keessa jiran haqa jallisanii sarpiraayiz na godhu. Baay'ee way waate. Dhuunfaadhaan waan on waan guruupiitti xiqqaadhaan baay'ee kan dubbate. Seentiraal komitee irratti hin dubbanneedhaan sirriitti kan dubbate. Kan Ihaadeeg irratti dubbateera. Booda garuu uffadhaa jedhee jeneraal assembilii hin dhaqne yaa'ii hin dhaqne. Booda isin deemadhaa jedhee ejjennoo isaa uummatatti hime. Selfish ta'uu dhabuu isaati kan agarsiisu. Odoo dantaa ofii ilaallate. Paartii san irratti wal qabnee paartii san micciiree harkaa fudhadha gara sanitti odoo jedhee wal qabuu fi wal micciiruun sun rakkoo Oromoo saba biyya kana irratti waan buusu waan beekuuf of sacrifice godhe. Sadarkaa itti baay'ee dhiibamee ittiin salphifamutti ittiin deemamee doorsisni adda addaa irratti godhamaa ture. Kana hunda obsee nus keessa turre dubbachaa turre waan tokko qabbaneessaa turre. Booda garuu waan sammuu isaa wajjin jiraachuu waan qabuuf uummata kana soo akeekuu waan qabuuf akeekee dubbatee jira kana fudhachuudha. Paartiin warri paartii dhagayeera hin sirroofne jedhan waan sirraan natti fakkaatu karaa sanii adeemanii inni immoo karaa itti fakkaatuun warra isitti fakkaatu wajjin gara fuulduraatti deemuudha malee waa lamarraa of eeguu barbaachisa. Warri gama safan of eeggannoodhaan galata isaa qabu galchaa garaagarummaa ilaalchaa jiru bifa naamusaa fi wal kabajaa qabuun dhiyeessu gara isaas warri jiran gara kaan irratti waan wal madeessuu fi wal diigu iccitii baay'ee wal keessaa qabu murna yookiin immoo garee baay'ee wal amanaa turee fi hojii guddaas hojjetaa ture waan ta'eef hariiroon namummaa hawaasummaa Oromummaa sun osoo hin tuqamin ilaalcha lamaan kana gabaa yaadatiif dhiheessanii deemuun barbaachisaadha. Akka yaadutti immoo jara lachuu waan hin beekuuf gara walitti bu'iinsa hamaatitti hin deemu nullee itti hin dhiifnu garasitti hin deemamu jarruu lachuu waan kana hoggananii deemu kanumaan deemuutu gaarii natti fakkaata. Dhimma obbo Lammaa kana keessaa osoo hin bahin ejjennoo isaanii kana miidiyaatti ibsanii bariisaa yookaan guyyaa lammataa natti fakkaata. Jila tokko qabatanii gara Ameerikaatti imalanii Ameerikaatti simannaa ajaa'ibaatu taasifameef obbo Lammaadhaaf. Ameerikaan maal hojjetaa jirti? Waan hojjetaa jirtu siitu beeka garuu annan gammade. Waan biyya isaa keessatti saba isaa keessatti isaaf malee hin argatin waan galchaniif biyya itti guddaa dhangalateeffadha. Lammaan waan galata biyya kanaaf godheef nan ofaas dahabdaneet waan inni biyya kanaaf godheef obsa guddaadhaan bilchina guddaadhaan qabsoo Oromoo ofitti qabe sirna wayyaanee irraa ce'umsa kana fide har'a immoo yeroo dhiibbamee rakkoon irra ga'etti obsa guddaadhaan deemee asiin ga'uu isaatiif beekamtii kabaja guddaa kabaja fakkeessoo osoo hin ta'in kan dhugaa isa barbaachisa. Kanaaf warri Ameerikaa bifa saniin guddisanii hin beeku immoo. He's the man who saved Ethiopia. Abbaan fedhe waan fedhaa jedhu. Nuyi fincila keessa turre faarfamuu dandeenya. Warri biraa garuu dhugaatti biyya kana kan barii guddaa oolche bilchina namummaa isaati. Kanaaf warri Ameerikaa waan san hubataniiti malee ministeera ittisaa biyya kamiitiifuu waan akkanaa hoggaa godhan argee hin beeku. Sanuma hamilee isaa eeguudhaaf waan godhanii fi dinqisiifannaa isaa qaban agarsiisuudhaaf waan godhanitti fakkaata. Kanaan nan galateeffadha. Ergaan inni dabarsu immoo I think ifanatti fakkaata namoota warra laaluu qabuuf I think ergaan isaa ifanatti fakkaata gara hedduudhaan. Obbo Lammaan
hojii gadhiisuuf xalaa galfatanii aangoorraa kaafamanii olollee jedhus jechuun yaadonni jedhanis deemaa jiru. Kunoo ammam qabatamaadha wanti keessa beektu jira. Ejjennoo addaa qabachuun isaanii waan sadarkaa sanaan ga'uudha. Ani qabatamatti waan hin beekuun qabu. Ejjennoo addaa qabaachuun aangoorraa buufamuus ta'e aangoo gadhiisuudhaaf barbaachisaa ta'e natti mul'atu. Kana egaa warra isaa fi warra mootummaatti murteessa. Garasitti waan deemu natti fakkaatu. Olola baay'eetu gaggeeffamaa jira. Miidiyaan jara gaazexaan haa ta'u, matseetiin haa ta'u, reediyoon haa ta'u, namni waan jarri deemuuf hagammaan hubatin lamma irratti hubachuu qaba. Lammaan akka keenya gadi ba'ee isaanii atakaaroo keessa hin seenne. Garuu ololli maqaa balleessii isarratti godhamaa ture. Jara keenya tokko tokkoon harka ol keessa naqatanii godhan. Jarri kun nama Oromoof dhaabbatu, nama dhugaadhaaf dhaabbatu, kamiyyuu akka hin fudhannee fi balleessuurraa fuudhuuf akka hin deebine kan ragaa bahedha. Humna akkamiitiin wal dura akka dhaabannus namni keenya sirriitti waan hubatuu qabu natti fakkaata. Argeera olola tokko tokko fa'aa kan jarri beekuu hin dandeenye namoonni maan isaan morman fiid godhan soba lammaa naannummatti dhiibuudhaaf yaaluun sabboon akka isaatu jiru kijibduun disii. Wanni har'a isarratti duulamu akka dhuunfatti waan isa jibbaniif miti. Ejjennoo Oromoo waan calaqqisiiseef. Ejjennoo wareegamtoonni keenya waggaa 50 irratti wareegamaa jiran san ganuu didee dhaabbatee waan falmee fi duulli kun hundi kan irratti godhamaa jiru jechuudha. Kuni garuu akka isaan yaadanitti Oromoo keessatti kan isa jibbisiisu ta'ee natti mul'atu. Dur irraa kaasee warri hoggana Oromoo irratti xiyyeeffatu wanni isaan hin hubatin Oromoo waan tokko hubateera. Namni isaan faarsan yeroo hunda shakkiitiin akka ilaalamu ta'eera. Namni isaan abaaran immoo Oromoo onnee keessa akka gadi seenu godheera jechuudha. Duulli torbanoota darbe kana keessa irratti godhame lammaan duroo onnee Oromoo keessa jira dhuka Oromootitti akka gadi seenu kan godheedha. Kanaaf ammoo dhaloonni ilaalaa dhufu waa baay'ee barachuu danda'uudha qaba. Jarri haga fedhe lamma bara darbe faarsaa turan. Har'a garuu ejjennoo inni fudhateen har'a qofaa miti baay'ee itti duulaa turani. Erga inni dhimma Oromoo irratti cichuu eegaleas baay'ee irratti duulaa jirani. Duris akkasumara jaalarraan qabani. Ammas duula bifasanii ittiin deemaa jirani. Duulli amma aangoo gadhiiseera ari'amuuf deema. Suni waan akkasiiti miti. Waan hamilama isa buusuudhaaf gadi xiqqeessuudhaaf wantoonni adda addaa yaalamanis by the way odoo miidiyaatti godhamin dura keessa isa xiqqeessuudhaaf hir'isuudhaaf bifa hamiitiin bifa komiitiin olola baay'eetu godhamaa ture. Saniif isin jee waan baay'ee obse jecha takkaan miidiyaa daqiiqaa 5tiin cabsuu osoo danda'u callisee darbuun isaa nama kanaaf kabajaan isaa nu qabnu akka dabalu kan godheedha. Gara fuulduras ani dhaamsa Oromoo qabu tikfadhaadha. Once in a century dha namni akka Lammaa Biqiluun dhugaan siin jedha. Namni hoggaa dubbatu jechi isaa lakkaa'amtee dhuka namaa seentu ani namoota miidiyaatti illee dubbadheen ture yeroo Ameerikaa turetti gaafa Lammaan gadi bahee gooftaan keenya uummata keenya jedhe sabboonummaan keenya wabii qabsoo keenyatti gaafa inni jedhe irraa fe'an biyya alaatti. Oromiyaa keessa keessattuu sirna san keessa namni akkanaa ba'uun dhugaan Oromoo galte kan jedhu kan ani fudhadhe ammas taanan dhugaa Oromoo san galche uummanni Oromoo itti qaba. Warri isaan waliin galles walii galuu dhabuun maa rakkoon qabu. Lammaa xiqqeessuun garuu of xiqqeessuudha sitti anima. Warri alagaa bira deemtanii Lammaa hamattan of hamachaa jirtan of nyaachaa jirtan of faccaffisaa jirtan. By any means. Namni beeka dhiirummaa isaa murannoo isaa sirriitti waan beekuuf gaafa isaa hamattan isin madaala of xiqqeessitan irraa deebi'a garaagarummaa yaadaa jiraate yaada san mormaa san bira tarree garuu xiqqeessuudhaaf yaallan ufuma xiqqeessitanii isiniif isin milkaa'u jechuun barbaada.
Tole Jawar dhimma bal'aa kaafnee haa ta'uti egaa qabxiilee lamaan tokko osoo ka'anii jedhee wantoota yaadutti dabalatanii xumura dhimma Finfinneeti. Dhimmi Finfinnee ammas deebi'ee ajandaa ijoo ta'aati kan jiru. Maaster pilaaniin bifa jijjiirratee hojiirra ooluu fi wanti jedhus ni jira. Gama kan birootiin koreen daangaa bulchiinsaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee akka sararuuf hundaa'es murtoo isaa hin beeksisinii kan jiru. Osoo wanti kun hin beekamin immoo hejjennootti galuun dogoggoraa jechuudhaan yaadni kallattii garaagaraatiinis ka'aa jiru jira. Mee dhimmoota kana walitti qabiiti waan kana irratti waan nuun jettu jedhe. Dhimmi Finfinnee handhuura qabsoo Oromooti. Finfinnee qofa miti handhuurri Oromiyaa. Dhimmi Finfinnee qabsoo Oromoo hunda walitti deebisa. Gaafii abbaa biyyummaa, gaafii eenyummaa, dhimma aangoo hunda waan qabatudha. Kanaaf deebi'ee dhufaa jira. Waakkachaa jiru. Baay'ee isaan rakkisa jara kanaaf dhimma Finfinnee furuun. Abdii guddaa sirra kaachuun barbaachisu. Har'a gaafa jaraan qubee walitti naqatan kana dhiisiiti. Gaafuma akka dhaaba olabaatti turanillee baay'ee isaan rakkisaa ture. Maaliif lama gammachiisuu taa'amma isaaniif. Konstituensii keenya kan jedhanis kan Oromoo kanas jaala keenya kan jedhan warra kaanis gammachiisuudhaaf jidduutti baay'ee rakkataa jiru. Dhimmi daangaa goolameera jedhaniiru. Hin laalla gadaa baasan. Gadaa baasan hin laalla. Hayyoonni seeraatis hayyoonni kaartogiraafiis warri hundumtuu hin laalu. Yoon gangaarii ta'u taateen fudhatamaa yookaan dura dhaabbatamaa jechuudha. Amma kaleessa soba kan jedhan sunis gariin akka hin taane hin beekne fakkeenyaa fi chaartara Finfinnee fooyyessaa jiru. In rakkatu beektaa. Odoo itti yaadin seenanii hoggaa namni qaba immoo duuba wakkachuutti deebi'u. Adaamatti walga'iin irratti godhamaa ture chaartara Finfinnee bifa haaraadhaan fooyyessuudhaaf qophaa'e kana. OBN irratti darbeera. Soba jechaa jiru garuu. It is fact. Dokumentiin isaanii isaan biraa kan dhufe. Look. Filannoo kana hoggaa dhufu Finfinnee kun ajandaa ta'eeti kan deemu. Warri mootummaa sirriitti itti yaaduu qaban. Dhimma kana filannoodhaan hiiknamoo bifa kamiini. Dhaabbileen siyaasaa Oromoos jaras dabalatee tumsa tolchan kana keessatti dhimma Finfinnee irratti of eeggannoo guddaa godhanii deemuun barbaachisaadha. Garuu dhimma Finfinnee kanaan wal qabatee gara jeequmsaatti immoo kakaasuudhaaf warri yaadu immoo of eeggannoo gochuu qaban. Dhimma Finfinnee dhimma mormii yaadati. Dhimma ammatti humna gaafatuu miti. Dhimma mormii guddaa gaafatuu miti. Kanaaf jarris waakkachuu dhiisanii dhugaadhaan yoo Finfinnee irratti wanni Oromoon hin fudhanne abadan hojiitti ni qabu. Dhimmi Finfinnee abbaa biyyummaa Oromootii fi Oromiyaa akkasumas mirga jiraattota magaalaa kanaa jiddu galeessa godhamee furamuu qaba. Wanni iccitiidhaan shiraan lafa jalaan dabarfamuuf deemuu hin danda'amu. Kanaaf bulchiinsi Finfinnees bulchiinsi Oromiyaas kan federaalaas dhimma seensitiif kana of eeggannoodhaan deemuuntu isaan baasa gorsa jedhuun qaba. Dhimma Finfinnee kana wal qabatee qondaalli ODP duraanii kan paartii Biltsiginnaa amma ganama kana waan barreessaniin ajandichi ajandaa TPLF garanatti ergaa jiru akka ta'etti yeroo isaan kaasanis argine irra gama fuula Facebook isaaniitiin obbo Taayyee Danda'a. Darbee immoo qaamolee yookaan miidiyaalee hokkara uumuudhaan akka tasgabbiin hin uumamne gochuudhaan fudhatama ofii dabaluudhaaf tattaafatantu kana godhaa malee dhimmi Finfinnee dhimma ammatti ajandaa ta'uu qabu miti yaadii jedhus waan qabu fakkaata baruun isaanii kana irratti maal jettani? Mabar waan hundaafu atiin amma jara keessatti namni niitiin jalaa sokkitillee TPLF itti quba qabu waan oolu natti fakkaatu. Kanaaf wanni hundi TPLF itti achi argamaa jira. Amala yaadee gibee waan mallas isaan barsiise. Gaafa guddannu san waan hunda Shaabiyaa fi abaawatu godha. Yoo ta'e Shaabiyaa tokkos godha, Shaabiyaa talaalaakii, Shaabiyaa akkas booddee immoo abaawota bakka nama xiqqoo qondaala opidiyoo tokko doon jedhesi inni abaawoodhaa inni dhiphaadha. Amma immoo TPLF san ta'aafii jirti. Iskeep goottaa jirti. Beera biisu sodaadhati. Chaartara Finfinnee haaraa qopheesse kanneen caaseffama mana murtii akka waan isaan Finfinnee naannoo dandeesse taateetitti siitii isteetitti ol kaase kan qopheesse Adaamatti dhiyeessee OBN irratti kan dabarse TPLF yoo ta'e haanutti himani. Ani jarri kun waan tokko yeroo yoggaan ol argu dhuunfaadhaan wayin jedhaan. Goolii balbala goolii fuulduratti maanoo tuqanii fiikaa fuufanii yoggaan namni itti dhiite maanutti dhiittaa jedhu. Akkamitta yeroo sensitive kana ta'e kana keessatti chaartara Finfinnee qopheessanii
walgahii Adaamatti yaamanii miidiyaa OBN irratti dabarsanii waggaa ajandaa ta'u maa ajandaa gootanii TPLF itti gaafatamuu kan dandeessu har'allee OPDO kan ajaju kan hojjechiisu kan maal godhu TPLF yoo ta'e ammallee gooftaan isaanii jara maqalee jiru san yoo taate TPLF jechuu dandeenya. Garuu ofumaa chaartaricha qopheessanii Adaamatti irratti mariisisanii miidiyaa OBN dabarsanii maqaleetti quba qabuun akkamitti ta'a? Miidiyaanis haa ta'u aktivistoonnis haa ta'u mormitoonni ajandaa dhiyaate kana kan ofii isaan dhiyeessan kanarratti yaada kennachuun mormuun badii isaaniiti miti badii mataa ofiit irratti aktivistoonnis ta'e mormitoonni miidiyaan maal godhaa jira maanoo jarrummaan biltigannaa kun tuqe gool irratti tuqee fiikaa itti afuufe maali maanoon maali chaartara qopheessanii fiikaan maali OBN irratti dabarsan fiikaan maali dookumentii san fuudhanii dabarsan namaaf kan wanni inni jedhamaa jiru dhugaa ta'uu danda'u yoo ofuma ajandaa kana gabaasanii biyya walitti dhaqanii filannoo kana dabarsuudhaaf mana yoo yaadanii jiraatan alatti badiin dhibbatti kanuma isaaniiti jechuudha. Kan ammoo wanti TPLF balleessu irratti ifatti isaan dura dhaabachaa turre amma waan tokko immoo keessattuu eeggachuu dhaban dhugatti amma TPLF itti eenyutu dhiyaata isaan immoo nama biraati wajjin mootummaa keessa jiru bara. Wajjin waan hunda godhaa jiru. Yooni dogongoruu baadhe Finfinnees itti aanaan kantiibaa tokko jara. Kanaaf eenyuun TPLF dhiyeessuudhaaf akka yaalan naan galu maanoo ofumaa tuuttanii fiishkaa fuuftanii hoggaa namni galchu boo'uu dhiisan jedhan. Tole qabxii koo xumuraattiin ce'aa dhimma barattoota Oromooti. Barattoonni Oromoo keessumaa yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa keessatti barumsa irratti argaman egaa ammallee barumsa jechuunis nama dhibaa yeroodhaa gara yerootti aarsaa ammallee kaffaluu irratti kan isaanii argamanii lubbuu barattoota hedduu dhabneerra guyyuma kaleessaa barattoonni 2 haga 3 ta'an dhaabbilee barnootaa olaanoo achi naannoo Amaaraa keessa jiran keessatti lubbuun isaanii darbuutu himamaa jira. Kana yuunivarsiitiiwwanis haalli isaanitti mirkaneessanii jira. Dhimmichi ji'aaf deema haga yoonaatti tarkaanfiin qabatamaan dhimma kana tasgabbeessuuf yookaan bifa qabsiisuuf fudhatame hin jiru. Yeroodhaa gara yerootti wareegamni kaffalamu kun hawaasa birattis yaaddoo guddaa uumeeti kan jiru. Dhimmi kun maaf dhuma dhabe maali rakkoon eessa jira jetta? Kun laafummaa yookiin danta dhablummaa mootummaati kan agarsiisu. Yuunivarsiitiin kun yuunivarsiitii federaalaati. Barattoota qe'ee isaaniitii fuudhee naannoo adda addaatti kan ramadu mootummaadha. Barattoonni kun harka mootummaa federaalaa jiru jechuudha. Mootummaan federaalaa daa'imman kan waggaa qeerraa fudhatu waggaa ramadu barnoota isaan baratan qulqullina barnoota saniitiif jireenya isaaniitiif nageenya isaaniitiif itti gaafatamummaa fudhateeti. Kanaaf mootummaan itti gaafatamummaa isaa guddaan nageenya ijoollee kanaa eegsisuu dirqamaa jechuudha. Naannoo Amaaraa keessa barattoota 72,000 oltu jira jedhama. Barattoonni Oromoo kan Oromoo jechuudha. Barattoonni kun naannoo san keessa jiranii siyaasaan naannoo sanii maal akka ta'e beekamaadha. Kun ta'ee osoo jiru mooraalee san kan eegu mooraalee hedduu liyyuu haayilii naannoo Amaaraati. Liyyuu haayiliin naannoo Amaaraa immoo maal ta'e akka jiru beekna. Liyyuu haayiliin kun harka Saaminoo Tsiggee bu'ee gumuzoota fixaa kan ture, qamaantota fixaa kan ture, ilaalcha hamaa Oromoo irratti kan uummate ta'uun beekama. Saba Salomoota irratti kan uummate ta'uun beekama. Nageenyi ijoollee kanaa kan saaxilame gaafa saffisaan humni federaalaatiin akka eegamu hin godhaminidha. Dura dogongorri hojjetame ijoolleen miidhamanii erga ijoolleen miidhamanillee waan kana sirreessuudhaaf nageenya waaraa barattoota kana amansiisuu danda'u uumuu hin dandeenye. Yookiin makalaakaa guutuu seensisuu yookiin immoo humna federaala poolisii seensisanii eegsisuudha. Akkasiin ulfaataadha. Mooraa ala haalli environmentii jiru baay'ee rakkisaa waan ta'eef ijoolleen hoggaa baatu miidhaa keessa galaa jiranii jechuudha. Mootummaan yoo danda'e karaa danda'uun nageenya amansiisaa barattoota kanaaf uumuudha. San uumuudhaaf haalli siyaasaa, haalli humna mootummaa federaalaa, haalli qabatamaan naannoo sanii kan hin hayyamne yookaan taate barattoota kana akka fuudhetti qe'ee isaaniitti deebisuudha. Yookiin immoo naannoo yuunivarsiitiilee naannoo keessa jiranitti deebisuudha. Haalli amma argaa jiru yookiin nageenya isaanii amansiisan goone kalumaa dheengaduma barattoota 2 ajjeefame.
haalli kun barattoonnis tasgabbaa'anii barachaa hin jiran maatiin tasgabbaa'ee taa'aa hin jiru jeequmsas babal'isaa deemaa jira jechuudha. Kanaaf baay'ee kan si gaddisiisu mootummaan humna dhabeeti immoo dantaa dhabeeti. Dantaa waan dhabee natti fakkaata. Mootummaan naannoo Oromiyaas mootummaan federaalaas barattoota kana tiksu. Waa'ee barattoota Oromoo irratti fuulleffachuun haaraa miti. Qaroo Oromoo jaamsuun tarsiimoo mootummoota dhufaa darbaniiti. Zamana Haayila Sillaasee irraa kaasee zamana dargu silaa zamana wayyaanee keessatti barattoota Oromoo hojiirra bana barnoota irraa ari'u ajjeesuun hidhuun beekamaadha. Barattoonni naannoo Amaaraa jiran amma warri daree dhaqullee qalbii takkaan barachaa jiru jechuun dandeenyu. Kaafee yoo dhagan rukutamna jedhanii sodaatu. Barnoonni kun itti fufu kan jedhu uncertainty shakkii guddaa keessa jiru jechuudha. Kanaaf mootummaan humna guddaa dabalee bifa ijoollee kana amansiisuu danda'uun barnoota itti fufsiisu yoon taane garuu garee qo'eetti galchuudha malee lafarra harkisuun kun duuti kun itti dabalaa yoo kan deemu taate rakkoo guddaa uuma. Oromiyaa keessatti hojiin gaariin hojjetamee jira. Bulchiinsi mootummaa abbootiin gadaa wal ta'uudhaan hamma tokko yuunivarsiitiilee keessatti tasgabbiin akka dhufu walitti bu'iinsa akka hin dhufne hawaasni naannoo immoo inumaa barattoota akka kunuunsuuf godhamee jira. Kun naannoo sanatti hin godhamne. Wanni Oromiyaa keessatti godhame achitti godhamuu yoo danda'ame barattoonni barnootaa dhiisanii yeroo kanatti haa jijjiiraman yaada ulfaataadha san baay'ee namatti ulfaata. Haa ta'u garuu tasgabbiif nageenya mirkaneessuu kan dandeenye taate qeetti galchuutu irra wayya malee barattoota bira darbuu danda'a. Ijoolleen ajjeefamuun miidhamuun kun itti fufnaan gara walitti bu'iinsa biraatitti nu affeeruu danda'a. Kanaaf mootummaan seriously fudhatee furmaata waaraa godhuun baay'ee barbaachisaadha. Ministeerri barnootaa kun rakkoo guddaa keessa jira. Rakkoolee bifa afaaniitiin bifa adda addaatiin uume kana hin beekna. Ammallee immoo warrummaan rakkoo akkasii uumaa ture sun dhimma kana maaneejaa godhu jedhanii irratti dhiisuun mootummaa irratti illee rakkoo biraa uumuu ta'a. Biyya kanatti rakkoo uumuu ta'a. Kana xiyyeeffannaa odoo hojjetanii gaarii natti fakkaata. Nagaa Jawaar hedduu si qaaqsine turtii bal'aan faana taasifteef guddaa galatoomii siin jenna. Anillee galatoomii hunda. Hayya daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork turtiin dhimmoota garaagaraa irratti xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad waliin taasisaa turre kanuma irratti kan goolabamtaa ani Hun Ingidaati marii keenya bifa qabsiisuun immoo Roobeeraa Girmaatu nu waliin ture. Isinis waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna yeroo gaarii.